daqiiqaan 15 fakkeenyaaf ustaaza walii qabee yoo dhumate sakantiin takka taruun qabu yoo xiyye dhaabuu qaba asaasa xiyye na dhaabu. Okay. Yoo wanni tokko jiraate malee fakkeenyaaf tibeessa ta'aa haasaa jiraate daqiiqaa 15 ta'e takka naa dabalaa yoo ustaaza walis daqiiqaa 15 haasa'e takka akka dingata haasofni sun haasaa sakandii 30 keessatti hidhamuu danda'u ta'e waliigaltee keessaniin ta'uu qaba waliigaltee keessaniin malee hin godhan. Okay haqa ta'uu qaba jechuudha. Inni sadaffaa jechuun hin taane akkan darbatamne gamalachuu kanaan isin nama barate namni maruu nama warra kabajaa qabu haga isin beekutu jechuun akkas isin jalaan dhufa dhallee neefu warra koomentiitiif dhaamsa dhaamuu barbaada warri koomentiidhaan hamilee namaan tuqina lammaffaa ammoo koomentiin arraba yoo barbaade tiktookiin nu harcaasii nu adabuu danda'a waan isinitti godha geeffadha. Ustaaz Awwalis Tibeessos arraba keessan osoo dachaadhaan arrabsaa ol ta'e namni tokko illee taasirraan qabu wayitti lakkaa'uun jiru. Garuu tiktookiin jechi arrabaa yoo baay'ate seera sooshaal miidiyaa irratti arrabni yoo baay'ate nama harcaasa. Maaliif riippoortiin fudhate jechuudha. Daataabeezii irra walii qabu waan ta'eef. Okay? Qabxiin amma afuraffaa ammoo Ustaaz Awwalis fakkeenyaaf nama isaan jalaan yeroo Tibeessoo dubbatu Ustaaz Awwalis nama isaan jala jiru muyuut godhuun qabani akkasumas Tibeessos yeroo Ustaaz Awwal dubbatan ummata isa jalaa nama tokkollee muyuut godhuun qabu jechuudha. Muyuut godhuun qabdu asii okay achi yeroo Ustaaz asii dubbatan ummanni achiillee waa dhageeffatu qaba ummanni asiillee waa dhageeffatu qaba. Shartii san irratti yoo shartii san irratti hin deemama tahe deemamuu danda'a. Asirratti ammallee waajiinis dhufee jira. Waajiin yoo haa taa'u jettanis haa taa'u yoo haa bu'u jettanis haa bu'u filannoon keessa lamedha. Achirra ka'a. Okay. Dura waan sanii gara bu'aaf hin bu'u irratti oduun deebinen dura akkuma Ustaaz wantoota hin jette irra completely walii galla anillee akkas ka barbaadu. Maaliif as ka dhufnee fi in especially ani ofii kiyyaaf dibeeshiin himiten isa kan akka wal hubannu yaada qabnu walii ibsu. An Ustaaz waliin dibeetii isa godhee isa mo'achuuf miti kaas dhufeef. Dhugaa amaneeru waa'ee waan amanee namni kiristaanallee haa baratu Ustaaz wal jala namoonni gareellee haa baratanidha kaayyoon. Jaalalaan jechuudha. Ustaaz wal illee kaas dhufeef tibbeessoon mo'adhee tibbeessoon kana godhaaf miti for sure. Waan amanu san ijoollee ofii jala jiru barsiisee kana jala jireellee haa dhaga'uuf. Kaayyoon kenna akka amanutti an Ustaaz Awwal akka hin banne barbaada karaan ittiin fayyan karaan dhugaa kiyya jedhee waan amanuuf. Ustaaz Awwal illee akka baduun barbaadu akka obboleessaatti isa jaaladha waan ta'eef. Kanaaf jaalallan isaa qabu dursaadha achirratti waan amane waan qabu kennaafi jechuudha. Inni illee akkasuma tibbeessoo akka baduun barbaadu. Kana keessaa jaalala jalqabaati jechuudha. Kanaaf maal godhaa waan qabu naafira namoota biraatiif illee jira. Kana hubannu lammaffaa koomentii hadhumallee yoo ta'e mee obsaa. Hadhumallee koomentiin taane barreessuu obsaa. Kanaaf akkasii walii wanna jennaa Ustaaz Awwal wanti jette yoo jiraate jennee kaaneef daqiiqaa hagammaan mari'annee na fakkaata akkasii daqiiqaa kana dubbanne jennee mari'annee. Daqiiqaa mari'annee. درس ربي نوافقه توفيق أساتين ربي سبحانه وتعالى نوافقه مريني بيكتي وقو مرياتمو مري بيكساني اللي وقو مرياتني مري بوأكا بيسي وكان أمو نمني روا فايدة مجدو نمني أسلي أزيتي يائتين كما تمان نجي فتكون اللين وائر را فايدة مجديتي بكي كون واني قد سنبيكو قبدا بكتب بيسو في أول كي ولتبو أنا سنتاني بكا روغا نمني راهبتو جيسو نمني إجا قبو نمني قلبي قبو بكا روغا راهبتو جيسو لاف مريم مرياتم مري كان الليني تبيسون ديسي جنان إرغساني راكي بالي وانفينا الرتي مرياتا جري جنان تولي جنان وما إني جري الرتي جيسو ارتي وبيني جرين اللي إراكي بالي أما مو إرغساني غويا رارتي كمني سلا غويا ولت آنو غونا جنيتين إرغساني بكوسيدا إجولين غويا كميسا غويا برودا بروغراما كمنا جنان غويا كميسا را غرا غويا دلبتا كتاتا دا چسيسيني سلا أمو كميسا جماعة ولت كمني فتو تري غويا جماعة رتا مو تبسو نامي جاو جري أمس غويا سنبتا را نامي جاو جري جناني دلبتا كتاتا چسيسيني جيچون سني لما نمو ولرت أنا يربي بإذن الله تبارك وتعالى ربي يوم لنجراجس كما كان نمو دقيقة عنده بنا ركون قبل مرين المقارن ديما يربي إن شاء الله كسيداك وري كومنتي رامو أقدر ندسن الأوبسا وانتو كوان مشاعرنا ما تكون برسنا دقيقة فتنا وبتنا وني قداني سكن كان كريستاناس كان مسلماس أمو نمني أمنتار ربسو أزل في جناني namoonni mudii tara qabdan adaba
gama keenyaan jechuudha. Amantaa kamiyyuu kan arrabsu jiraannaan gama keenyaan nama nabi rabbii alayhi wasallam tukullee haa taatu muslima nama irratti xiyyeeffatu amantaa irratti xiyyeeffatu haa taatuutiin ni sina tolee isa kanaadha jechuudha. Kaan ammoo silaa'uu nama jidduu taa'u jechuudha. Isa san irratti gaafadheetiin ture ustaaz Arab haa ta'u jennaan jetteetiin turte tolee gaariidha siin jedhe. Yoo kiristaana biraallee taate yoo barbaadde ustaaz Arabiin hin barbaadu ati jette kiristaana biraa kiristaana fayyaaressa fidadhu. Gurbaan kun ammoo inni rabshaa malee bakka takkatti iyyuu rabshaa malee kan nagaa hangalu argeen beeku. Sanaaf takkaa marii isa wajjin hin goonu akkanumatti haasawaa wajjin haasofneetuma dambaane malee marii isa wajjin gooneetiin hin beeku. Maaliif jennaan nama arrabaan deemu nama amantii arrabsu wajjini nuti wajjin teenyee wajjin mari'achuu akkanatti wanna jechuun la akkasiidhaa miti. Maaliif jennaan nabi rabbii alayhi salaatu wasalaam nama arrabsu sigaltee nama akkasii san marii nu jidduu taa'ee amari'atu hin jedhamu. Okay? Yoo garee sanitti makamuu barbaadde anilleen ammoo tana si maknee akkasumatti si ilaalla. Duraa sitti mee jira dibbeessu. Si wajjin wanni marii qabadheefan jabeessee sitti hima. Nama taas gabbaa yaasa'u nama amantii ofii beeku siin jechuudha. Nama amantii keenya arrabsu yookaan Nabi Muhammadin alayhi wasallam tokko ammoo takkaa firummaallee walitti hin qabnu laafinnallee walitti hin qabnu. Sigala miti isa laafinnallee walitti hin qabnu. Umrii keenya guutuu akkasumatti haga gaafa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa nu fudhatu akkasi deemaa jechuudha. Sababa kanaaf jecha dhiifama wajjin waajibaaf ta'e yookaan kiristaana nagaa tokko ol seensifattee gaari. Yoo ustaaz Arab qofti taa'uun sirriidhaa miti jette waajibaa siitii erga sanii kiristaana nagaadha nama taa'ee dhageeffatu nama ustaaz Arabii wajjin daanyaa ta'u waan sirriin taane wayidha sirreessu godhi malee isa wannan godhin isa jidduu keenyan kaa'in illeedha. Dabalataan amma sammuu faayidaan inshallah asirratti isin qabadda. Sharxii kaayuuftu jira. Waajis yoo ta'e sharxii kaayuuftu jira. Sharxiin inni dura isaa kaa'u mariin kun kan gaggeeffamu jidduu Tiboosoo fi jidduu Awwal waan ta'eef jidduudhaan keessa bu'ee faa dubbachuu akka hin dandeenye takka lammaffaa yeroo Tiboosoos dubbatu yeroo Awwal Qaasimis dubbatu nama isa jala jiru akka muytu hin goone yoo nama isa jala jiru muytu godhe asumaan ammoo gadi isaa bu'uuti. Dhiifama ustaaz Arab marii kana bada waa'ee isiniin jedhe. Kiristaanni biraa kiristaanni nagaadha olaasin. Tibbeesoo sitti meetiin ture dengaddaa. Tibbeesoo dubbadhu. Ustaaz Arabin situ jaalate si gaafadhee ayyama kan keetiin. Yoo ustaaz Arabillee ta'u jette amma kana ustaaz Arabinillee gabbuufna isallee gabbuus kiristaana nagaa tokko ol seensifadhu nama saatii qabu jechuudha. Laakiin kana wajjin firummaallee hin qabnu mariilee waliin hin qabnu kana kabajallee itti goone takkaa wajjin mari'annee hin beeknu akkas godha. Ustaaz Arab dhiifamu wajjin. Tole amma mee akkas godha. Waan isin jettan dura sillee walii galamas. Ani buufi Arab. Walii galee. Ustaaz Arab ani buufi tasgabbaa. Ani buufi ilaa Tibbeesoo. Ani waan anas jiruufi gastii kanarra taa'ee yookiis marii keessa sirtaa dhaggeeffachuuf miti. Ani buufan jedha. Ani Tibbeessootti kan argadhee fi jabaadhu ittiin jechuuf Tibbeessoo dubbisuuf kan dhufe. Marii kana sirtaa dhaggeeffachuuf fedhiin qabu. Oromootu maal jedhaa? Iji gamnaa dura boossii jedha. Arraba kan dubbatu arraba kan jalqabeenyu akka ta'e beeku. Amma waa'ee sanii dhiisii bas inshaallah miitu walitti onnaa jedhee. Daqiiqaa tokko ajajeen hin deemu. Sa'aatiinis deemaa jira bakka hanga. Ajajeen hin deemu dhaggeeffadhu. Amma jaraa dhiisne bas jala dhiibees dubbadhati. Namni bishaan nyaachuuf jedhu oomacha qabataa jira Oromoon. Wannaa godhaati mee buusaati yeroo takkamee kana marii dhaasee. Mee awwal haatu muratu. Meela xumursiisaa maaliif hattan? Deeqaa meeqa isin dhaggeeffadhu? Akkuma sila jenne maatii adeemu jechuu barbaade yoo dubbatu Tibbeesoo ati maaf nama hin dhageenye Tibbeesoo. Ustaaz Awwal si dhaggeeffataara. Ila sa'aatiin ture jennaani. Amma kana dhaggeeffadhu Tibbeesoo. Jara lamaanuu gabbuuf na yoo barbaade kiristaana filadhuuti ol seensi kiristaana. Daqiiqaa qabuuf Ani futu walii qabna sa'aatii. Tibbeesoo daqiiqaa qabuuf fedhiin qabu asirra taa'uuf fedhiin qabu. Ila nan bu'aa jedhu taatan gaafa deeqaa jedhu qoy Tibbeesoo tokko dhiifama godha barsaa Tibbeesoo. Namoonni cekecekee maaltu fide mee amma situ fide Tibbeesoo balleessaa kan kee. Cekecekee isaadhaani beekna duraa waanuma kana fidinaati wanna. Wanna godhaa deema gabaabaa. Sa'aatiin lufee jennaani sa'aatiin itti sa'aa sadi jenne darbee jennaani inni ergatee seene. Achiin dura Ustaaz Arabillee seenan. Hagammaa isin sa'aatii uduu hin teene turtan. Ustaaz Arabillee argee jennaan innillee dhufe malee inni turuufuu miti bu'uu jedhaa ture udaatiin dhufne iyyuu. Udaatiin dhufne iyyuu bu'uu jedhaa ture. Amma wannan disturbance creating on inni haa dubbatu achiin booda bu'uuf jedha. Nan bu'aa dubbadhee man bu'aa. Yoo waan haa dubbatee haa xumuru
yoo barbaachise ammoo sa'aatii irratti yaa tibbeessoo nagaa qabda gurbaan waa bataabatu malee waan nagaadhaan dubbatu daqiiqaa meeqa dabarsa tibbeessoo namichi kun daqiiqaa meeqa walga utuu mari'atiin bitee nuti buusa gurbaan kun ati gola keessa ol deebitee qiixxaa ol ta'ee nuun galle yeroo arraba jalqabutti Haaduu maal qabu Ustaaz Awwal? Waan mallattafama Ustaaz Arabi. Arabi beeksisanii. Kan sobee faalasii oofuuf jecha al tokko tibbeessoo faalasiidhaaf daldala finxaaliyyummaa oofuudhaaf jecha nama nabiyya rabsu nama amantii rabsu jedhee maqaa namatti moggaasu siyaasi kun eessaa akka dhufe beekna nuti. Jalli qawwaa. Waan isa yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Tibbeessu dubbadhuuti gara marii deema bas. Ani isinirraa tibbeessoo ati marii barbaadamuun barbaadu tibbeessoo ati. Amma kana wanta waliin iyyisiisu ija koo keessa laaluu sodaateeti. Seexanni hafuurri seexanaa ijoollee keessa laaluu. Yaa gurbaa fuulli kan kee fuula laalaan ta'eeti yennaan laalanii miti. Fuula rabbii jedhiiti waan gabaabsuu dandeessaa isaa? Hin sodaata. Gabaabseera. Yoo ammoo hin ta'u jette Ustaaz Arabiin illee yoo Ustaaz Arabiin naan ta'u jette yookaan shakkite si qofatti dhiisiiti na wajjin haasa'e. Kabaja keef kabaja yookaan ammoo gurbaan kun waa bataa irratti mujjira waa baxxaabbatu malee waa tolchuu beeku. Afaan Oromoon beektaa isaa? Garuu kabaja tibbeessoo qabuu fi namoota biraaf amantootaaf qabuuf akka namitti sodaattuu kanaaf. Mee bu'iitii deemee nagaan qosin madannee kana achi boodaan jala taa'e isin hordofaa jiratti na argitennaan afaan kee qabadhu taa'e. Hayyee itti Wayi nama taate. Okay, amma gara daqiiqaa deemnaa. Tibbeessuu gara daqiiqaa deemnaa. Hin deemu. Abbo tibbeessoo. Tibbeessoo. Kan hin jedhu ani. Ati bar fayyaalessa taate asin durallee sitti meetiin ture bar. Sitti mee ture wallaahi. Bareecha sitti mee ture. Ustaaz Awwal. Ustaaz Awwal. Ijoollee durriyyee jala ooftaa akkamis wajjin marata nama sinnaa jedhe sitti dhufe. Durriyyee jala kan deemu si. Ofirra qabuutu na dammaate durriyyee jala ooftee nuuf taata. No. Lakki arraba keessa tibbeessoo ansirraa bu'eera finxaaleyyota arabaa. Buusiiti ijoollee ofirraa buusiiti na wajjin mari'adhu yoo barbaadde Ustaaz Arabiilee buusi kiristaana nagaadha seensisiin jedha afaan Oromoon beektaa. Wanne siin jedhu yoo barbaadde Ustaaz Arabiin buusiiti na wajjin qofa mari'adhu. Okay? Qoy sa'aatii irratti anifati wal dhibnee hin beennu si jammar nama lama mari'annee hin beennu anifati. Rakkoon qabu bara amma sun taree jira bakka bu'ee jira yeroo takka Ustaaz bakka tana sirreessina. Itti fufnaa Ustaaz itti fuftanii Ustaaz Arab sorry. Ustaaz Awwal ila sa'aatiin isin sa'a sadii irra jenne jalqaba an daqiiqaa 10 hir'uu oduu sadiin taane Ustaaz Awwal mana baneeraa jettee ijoolleen eegala barreessite. Baneera jennaan tole warri na bira jirtan gastii irraa gabbu'aa jedhee isinitti erge. Isin hin seenne. Zeen Ustaaz Arab dhufan. Gaaf Ustaaz Arab dhufan waajinillee ergate. Inseense sababni isaa sa'aatiin dhufne waan ta'eef zeen. Kanaaf anaa miti ka kana godhe. Turuu sa'aatii dubatta fugeessan maaf akka haftan dubbattanii walii galleerra. Maaf haftan isin hin jedhaan jiru. Garuu haganayyuu disturbansi akkana kireetii gochuun hin barbaachisu. Inni dubbate isin dubbattanii mee dhumarratti maaltu ta'uuf akka deemu akka inni bu'uuf deemu maaliif akka dhufeyyuu addan baafa. Akkanumaan dhuftanii isinillee wal tuttuqu seentan wal waraansa jechuudha. Wanta akkasii gaarii miti yoo abbaan tokkollee wallaal qisa sanii wanta jechuun baay'ee gaariidha. So an isiniif jedhe an kanaaf. Anniini yeroo takka deebisuun dirqama yeroo takka dhiifamu. Tibbeessoo waa sitti maan. Asiin durallee sitti meetiin ture. Ijoolleen kunni ijoollee waa arrabsaa deemtu anaaf diina jajjaba. Diina akkanatti wanna jiru. Sii galaa miti isaa. Diina wallahi osoo arganniisu. Sii galaa miti isaa. Namni Nabi Rabbi alayhi wasallam tuqu anaaf diina qajeelaati. Diina qajeelaa diina. Diinummaa walitti qabna. Okay? Muslima hundaafuu diina. Umrii isii guutuu abadan dhokattee jiraatti malee Itoophiyaa keessa taata'u biyya feetee taataatu nagaan hin jiraatu. Diina siin jennaan diina. An kiristaana diina godhadheetii wajjin jiraatu wajjin mariillee hin qabu walgeetti illee hin qabu. Sii galaa misaa. Kiristaana wajjin mari'adhu kiristaana nagaadha. Kiristaana nagaa kan nagaan jiraatu kaa kan keeti. Wanni si wajjin marii qabadheef maali? Kana wajjin marii qabadhaa saani. Kana wajjin haasawaa saani. Hin beektu ati. Sitti nimni asiin dur. Diina wajjin annabi Rabbi daasoo sanan nama arrabsu wajjin marii taa'eetiin marii naasawu. Durum. Sii galaami. Namni marii wajjin qabadhu kiristaana nagaa kan nagaan amantii uf ibsatu. Anillee nagaan amantii kiyyatti ibsatu. Erga sana ammoo wal biraa deemu jechuudha.
Kaakana kanammoo guyyaama wal argine san wal garafneetuma wal bira deemu wanni biraadhaa hin jiru. Tanaaf ani maal siin jedha siin dura sitteem Ustaaz Arabiin jaalattaa murtii ta'u jennaan naan jedhe. Yeroo ol seentu san waan biraa kotota garagaraadhaaf guurattee seenuu hin qabdu. Ustaaz Arab khalaas yoo Ustaaz Arabiin barbaachifne nama biraadhaa kiristaana ta'uu fi dhabuudhaa mitaan kan barbaadu. Kiristaana qeesiin fedhe dhufee asaa taa'u rakkoo hin qabdu. Daanyaa haa ta'u rakkoo hin qabu kanarraa. Qeesiin maan fedhe yoo dhufee namni biraadha namni nagaa yoo dhufee taa'ee jidduu keenya taa'ee kan mari'atu nuyi miti yoo taa'e rakkoo illee hin qabdu. Si galtee? Laakiin amma waan rabshaa buusu wayiidhaa of duuba kotoo harkiftee fiddee natti ergatee akkana godhe saatii waan dabreef je saatiin maal yoo dabre sitti meeti erga sana ammoo ofirra gaggeessitee san booda nama marii jalqabu. Arrabaa fi homaa kanneen keesseenuun gaariidhaa miti. Kanaammoo balleessaa kan keeti dhugaa dubbachuudhaaf. Balleessaa kan keeti. Maaliif jennaan waan sanii amma nam tokko harkisee dhufe ijoollee hundaa harcaasee dhufe. Osoo abbaan fedhe ergatee amma hin seensisu. Si galtee abbaan fedhe osoo ergatee hin seensisu. Erga dhufeeti ani si wajjin qaxaroo qaba. Ustaaz Arabiin situ jaalate anaa miti. Sitta sirra fidee jennaan jaalatte anilleen erga sani jaaladhe khalaas. Si galtee akkasiidha. Kunoo amma Hamzaa Hashimnatti ergatu jira. Hin seensisu. Si galtee taa'eetiin haa dhageeffatu hin seensisu. Ergatu jira hin seensisuun. Si galtee akkasiidha. Waliigalatti kanuma irratti haa xumurruuti inshallah haa jalqabnu khalaas. Okay, amma daqiiqaa meeqa mari'attu? Jalqaba irratti oduu daqiiqatti seenneen dura Ustaaz an ilaalcha amma sin dubbattan irratti yaada poozitiivii noormaalii hin qabu. Maaliif seetan? Namaan kotota hin jedhu jechoota miisii jechoota. Miisii jechoota an ka ofii amanu si kabajaa obboloota kee hundayyuu hin kabaja. Ustaaz Arab sorry sillee baay'ee si kabaja namoota hundayyuu hin kabaja. Fakkeenyaaf mata dureen inni dhumaa Phaawulosii fi Nabi Muhammad wajjin wal bira qabna jennee dubbanneera. Akkuma sin jedhu ammallee mari'annaa boodallee mari'annaa gaafa mari'annu waan dubbadhu san iskiriinii irra mul'isaa yoo hin jenne hin dubbadhu. Wanta hin dubbadhu sun yoo sirrii hin taane anallee gareessanii na ramaddu jechuudha yookaan ammoo jechi arrabsite jettan jechuudha. Nama ragaa mul'ateen arrabsa hin jennu yaa goobatii ko nuti bar nama ragaa mul'isuun arraba hin jennuuni. Ragaa mul'is waan jiru kanneen mul'isaatiin erga sanii dubbisaatiin deemi rakkoon qabdu inni kun. Arrabaa fi ragaa mul'isuu waan garagaraati. Fakkeenyaaf amma ani Yesuus nama jedhee ragaa yoo fidee macaafa irraa haasawee yookaan Yesuus akkana jedhee yoo macaafa irraa haasawee arraba hin jedhamu. Arraba jechuun waan sanii irra dabre. Waan ragaa irratti dabree erga sanii keessa dabreetiin namticha arrabsu jechuudha. Fakkeenyaaf amma lafaa ka'ee sheexaanni Yesuusiin sheexaanni hin qortee waan jedhamu kana macaafa irra jira. Achi bira dabree Yesuusii sheexaana wajjin walgeetti qaba. Akkana godhee jira, akkas godhee jira, wajjin deemee jira, wajjin ciisee jira. Hojii kanatu arraba jedhama. Si galtee ati bira dabarsin malee rakkoon qabdu. Amma isa kana dhiifneetiin gara isaatti deebinu. Daqiiqaa meeqa dubbattu? An jechoota dubbatantu xiqqoo jechoota isin yeroo dubbattan ibsitantu sammuuf nagaa naan kennine. Anyway, mee fedha waaqaa ta'u. Daqiiqaa meeqa dubbattu? Meeqa dubbannu jalqaba. Daqiiqaa 15 jalqaba irratti ta'a. An walii gala. 10 yeroo lama erga sanii 5 osoo goone gaari. Okay, 10 eegasi 10 yeroo lama. Yes. Akkama jedhannaa. 10. Isin garsiisaa deema rakkoo waan barreessin garsiisaa deema. Mariin keessanii. Okay. Ustaaz Awwal daqiiqaa 15 tibbeessa 15 Awwal 10 haala kanaan deemta rakkoon qabu. Eegasi 5 dhumarratti. Yes. 5 yeroo lama. Inta 5 yeroo lama yookaan 3 yeroo lama khalaas hinga. Okay. Mata duree waa'ee fayyinaati namni dura dubbatu carraa buusa. Immoo fedhii keessaniin eebalu dura dubbadhu anatti dura dubbateetta namni anatti dura dubbate yoo jiraate haa dubbatu yookaan ammoo carraas ni buusuuf deema. Rakkina hin qaba. Akkasiin tole abbaa dura dubbateetta. Okay. Namni dura dubbatu lakkoofsa barreessee irra maree jira tokko jechuun 5 gadi. Ati beeksoo meeqa? Tokko. Ustaaz Awwal meeqa? 3. Ati beeksoo meeqa? 2. Ngartanii lakkoofsa meeqa? Eeshi. 2. Khalaas itti beeksoo na jalqaba. Okay. Jalqaba irratti waa uummataa dhaamaa hagan eegalle duratti tibbeessuma falmii kanaaf namatu si dirqee dhufte moo fedhii keetiin dhufte? Fedhii kiyyaan dhufe galanni waaqaa ga'u.
Fedikeetiin. Okay, osoo mariin eegalleen duratti namoota kiristaanaatiif waan dhaamtu dhaami. Gara haasaa osoo hin deemne. Haasa gabaabaa deeqaata kan caalli keessatti. Okay, baay'ee gaariidha. Obboloonni kiristaanaa hundinuu obboloonni musliimallee hundumti keessoo nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Mariin kenna marii jaalalaa yaada wal jijjiiruuti. Yaada wal jijjiiruu jedhu waan amannu walii ibsuuti. Maal akka namanu macaafa qulqulluurratti fayyinni maal jedhee akka namanu. Kiristaanummaa keessatti maalidha? Islaamummaa keessatti immoo maalidha kan jedhu yeroo waa'ee islaamummaa dubbadhu ragaadhaan iskiriinirra mul'isaa waan dubbadhu hunda. Yeroo waa'ee kiristaanummaa dubbadhu iskiriinirra mul'isaa waan dubbadhu akkasitti dubbadha. Kana dubbannaa kabiraa yoo dubbiin tariitii ammallee ustaazawwal dubbatu na'aas ankiyya dhiiseera kan wantoota sirrii illee dheeloo dubban ansii dhiiseera obboloonni kun warri illee dhiisaa fi gara mariitti jaalalaan deebina dabalataan har'a itti fufnee yoo jenne guyyaa itti aanu tartiibumaan itti fufna waan kanniin marsa sadanuu achi sadan kana keessaa iyyuu waan guddaa barattan jedhee yaada xumureera yeroo eebbaa hunduma kennaaf waa ta'u tasgabbiin walaa hordofnu jechuu barbaadeeti warri modereetera asumaan akkuma urjii godhattu kan nama roongii barrees Nabi Muhammad illee saya nama Arabs Kristaan illee maal shantama maal jedha nama dubbat mute tasgabbeen inshallah surra ko modereetoroonni inshallah ngooti ustaaz awwal ana awwal jireetu masiyama tibeso de ama yes gaada awwalis awwal tibeso okay awwal qasim gaafatamtu marii kanaaf namatu sidirqeesi fideemo fedhii keetiin dhufte lakki fedhii kiyyaan ebbo harka ol baasee ittiin qeebale Tibeso nama sammoo mata duree mariitis namni isin dhiyeesse tibeso nama hedduudha akka walii galatti dhiyeesse kanaafuu yaamicha isaa awwaattaniiti jechuu kan dhuftan. Akkas. Ustaaz takkatti bicha takka bicha ifama takka qofa waan tokko qofa ifa godha. Asirratti marii kanaaf ustaaz Arabillee deebisanii turanii garuu gaafii sadaffaa isaan keessaa hambisanii Farhaan illee deebisee ture garuu jimaata qofa jedhee ana ammoo jimaata naan mijatu. Akkam barbaadu ka deebinaa deebise ustaaz awwal ka wali flexibility ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf akkasii ka isaanii fudhadhe jechuu barbaade. Thank you. Okay, ustaaz awwal osoo tibeessoo haasaan eegallee waan jecha gabaabaa wahii uummata musliimaati dhaama waan deeqata kan caalle keessatti. Uummata musliimaati wanni dhaamu arraba bakka akka fedhetu haa ta'uti isa jala haa taatu as jala haa taatuutiin arrabsina amantii kamiyyuu jechuudha. Ammas ammoo dhimma deetara qabdan nabiyyi Muhammad alayhi salaam namni tuqu nama tuqu yoo argitan ofirraa wanna godha. Taana immoo inshallah biiznillaahi nagoo mammadeenna mariini awwallo laatii miti amma sammoo tibbeessoon kutata naan jedhe kajedha laa siin hin jenne ani wannan jedhe jala guurtee siin jedhe malee siin hin jenne abbaa jedheen qabaa isa san ammoo waan jedheef illee qabaa isa san sun isumaaf anaaf isatti walitti deebi'a jechuudha alaa kulli haaliin akkasiiti kabajamaa wajjin haasofna inshallah akkasii taafuuf waa ustaaz Arabsaatiin deebi'a. Okay, asiin amma gara naa deemnaa tibbeessoo si eegalsuuf deema. Okay, argaa tami? Daqiiqaa 15 yalla eegali bismillah eegali. Eshi tole maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqabeetiin jedha yoo waa hundumaa gootan macaafa Qolaasiyaas boqonnaa 3:17 irratti dubbiidhaan gochaadhaan wannunti isin goota hundinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin haa ta'u jedha. Kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin jalqabaa. Har'a wanti mari'annu waa'ee fayyinaati. Waa'ee fayyinaa gaafa mari'annu waaqa nu fayyisu. Akkamitti akka inni nu fayyisee fi maal akka inni godhu kanneen keessa deemnee ilaalleetiin jenne jechuudha. Inni jalqabaa macaafni qulqulluun keenya kan inni jedhu waaqayyo jaalalaa jedha. Waaqayyo jaalalaa jedha. Namni waaqayyoon hin qabne jaalala hin qabu. Namni waaqayyoon hin beekne jaalala hin qabu jedha. Kanaaf waaqa nagayaa, waaqa jaalalaa, waaqa ifa ta'e abbaa ifaa ka ta'e waaqa akkasii qabna jechuudha. Amma kanarraan itti aansee kallattiidhaan dhimma uumama waan ni uumee fi itti fufiinsaan uumama uume kan ammoo fayyisuudhaaf waan inni godheerraa ka'eetiin jedha. Sorry, camera twisting. Yes, flipping camera. Kanaaf jecha amma jedhe asirraa ilaalleetiin jenna waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuu fi tokkocha ilmasaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Waaqayyo jaalala ka jedhurraa waan jalqabee fi amma immoo gara yaada kiyyaatti darbeetiin jedha guutuutti. Tole, macaafni qulqulluun waaqayyo waan hundumaa gaafa uumeetiin jedhe akkamitti akka inni waan hundaa eessaa akka inni jalqabe sirna isaa keessa maaltu akka ture akka laaltanii barbaadeeti. Yoo tariitii iskiriiniin isinin mul'ata ta'e, I think baay'ee diminished ta'eera. Tole, asirratti Hisqeel boqonnaa 38 kan booddeen guddisaa.
Okay, please namni gasti argatina. Okay, Hizqeel boqonnaa 38 lakkoofsa 28 irratti waa'ee seexanaa dubbata. Ati iddoo dhaaba Waaqayyo Eden jiru keessa turte. Dhagoonni gati jabeeyyiin hundinuu saardiyoon, topaaziyoon, yaaspis jedha. Kunniin mul'ata boqonnaa 21 irratti kan jiran teessoo Waaqayyo yookaan immoo samiitti kan argaman dhagoota mul'isa. Kanaan kan guutamteedha jedha. Lakkoofsa 15 irratti ati gaafa uumamtee jalqabdee amma jal'inis keessatti argamutti adeemsa keetiin mudaan qabdu turte jedha. Achiin booda sirna qulqulluu ta'eetu uumame. Sirna qulqulluu ta'e kana keessatti cubbuun isa keessa jalqabe jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa gadi yeroo jalqabdanii ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha bariibsitu attamitti bantii waaqaa irraa gadi darbatamte. Kana jechuun seexanni eessatti uumame jechuudha. Waaqa irratti yookaan immoo samii keessatti jechuudha. Gaafa yakki keessa isaatti argame achi keessaa gad darbatame. Wanti asiin hubachuu qabdan dhuma kana jedhu Isaayyaas boqonnaa 14 fi Hizqeel keessatti illee boqonnaa 28 irratti fakkeenyaan kan ibsame jechuudha. Fakkeenyaan gaafa ibsameetiin jedhu achitti akka uumamte wanti hundinuu siif akka qophaa'e lafa kaa'u 14 irratti duumessa ol fagoo irra ol nan ba'a isa hundumaa gararraa jiruttis of nan fakkeessa jette jedha. Inni hundumarraa gara jiru the son of the most high ka jedhu. Okay, kanatti aansee ka jiru ammoo sirna qulqulluu kana keessatti maaltu argame? Cubbutu argame. Sirna kana keessatti maaltu argame? Hammini isa keessatti argame jechuudha. Kan akka hin dagan. Samiirra jira. Isa keessatti hamminni argame haga gaafa sanitti qajeelaa akka inni ture akkasii yaadannaa qabadhaa. Itti aanee waa'ee uumama namaatti dhufna. Waaqayyo nama haa uumnu akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee nama uume. Erga nama uume lakkoofsa 31 irraa in dubbiftu yoo ta'e Waaqayyo jedha. Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa ilaalee kunoo inni baay'ee gaarii ture jedha. Amma wanti uumame kun maalidha jechuudha? Baay'ee gaarii ture jechuudha. Sirna baay'ee gaarii ture kana keessatti rakkinni uumamuu jalqabe waa'ee cubbuutiif karoorfaynaa waan laalaa jiru jechuudha. Sirna baay'ee gaarii jedhamu kana keessatti wanti gaarii hin taane jalqabe. Gaafa wanta baay'ee gaarii jedhu kana Waaqayyo maal kenneetiin jedhee qajeelfama kenne. Qajeelfama inni kenne Waaqayyo gooftaan nama hafuura jireenya godhu funyaan isaatti baafate lakkoofsa 9 irratti uumaa boqonnaa 2:9 irratti Waaqayyo gooftaan mukkeetii ija namaa hawwan garagaraa ijji isaanis nyaataaf ba'eessa lafa keessaa hin biqilche mukti ija nyaataaf jireenya namaaf kennu ture mukti hamaaf gaarii gargar baasu ture. Waa'ee muka kana maal jedheeni muka kanarraa nyaatina gaafa muka kanarraa nyaattan maal taatanii du'a duutanii jedheen. Oduu achi hin jenneen duratti namichaa fi fakkaattuu akkasaa kennee fi asirraa gaafa nyaattan du'a duutanii jedhee duuti asii jalqabe jechuudha. Fakkeenyaaf gaafuma asirraa nyaattan du'a isa dhuguma duutu jedheen kana keessaayyuu. Kanaaf nyaata kanarraa akka maaltu dhufe jechuudha? Du'atu dhufe jechuudha. Okay, erga kanarraa nyaatanii kaaniin booddee maal ta'e? Qullaafan. Erga nyaatanii kaaniin booddee maal ta'anii? Qullaa ta'aniitiin jedhan jechuudha. Okay, lakkoofsa uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 dubartittiin mukicha nyaataaf gaarii ta'uusaa ijji namichaa toluu ogeessa nama gochuusaan argite achiin booddee in nyaatanii yemmus lamaan isaaniitu ijji isaaniin baneefee qullaa ta'uun isaaniis hin beekame jedha. Jecha qullaa jedhu kana booda quraana irraallee yeroo dubbadhutti deebi'uun keenyaaf waan ta'eef yaadannaa qabadhaa. Qullaa turanii jedha. Isaan qullaa turan kana qullaa kana dhoksuudhaaf isaan maal fayyadamanii? Baala mukaa fayyadaman. Baala mukaa gaafa isaan fayyadamanii Waaqayyo gooftaan Addaamiif haadha manaa isaatiif uffata gogaa irraa hojjateef jedha. Amma nama qullaa ta'etu qullaan isaa maal ta'eef jechuudha? Dhoffameef jechuudha. Maaliidhaan dhoffameef? Gogaadhaan dhoffameef. Gogaadhaan dhoffameef jechuun maal jechuudha? Waatu qalame jechuudha. Waan qalame jechuudha. Gatiin cubbuu du'a yookaan kanarraa gaafa nyaattan dhuguma ni duutu ka jedhe waan du'ee bakka namni du'uuf malu namichaaf ooletu jira jechuudha. By the way, gaafa dhugama jedhe namichi du'eera exactly. Duuti du'a lamatu jira macaafa qulqulluu keessatti. Du'a hafuuraa kun immoo du'a bara baraati. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessatti dargaggeessi tokkotu Kiristoosiin abbaan koo du'eera isa awwaaladhee si duukaa bu'uu jennaani dhiisii warri du'an du'aa isaanii haa awwaalanii ati immoo na duukaa bu'u jedheen. Kiristoosiin duukaa kan hin buune yaada Waaqaa wajjin kan waliin galle du'aa jedhama jechuudha. Du'aa kanatu hobbaafata gaafa awwaalamu isatu hobbaafatame jedha. Kanaaf asirra maal godheefi gogaa kenneef. Gogaan kun kamaalitti ka jedhu uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 irratti Qaa'eliif Abeelitu sirna aarsaa dhiyeesse. As keessatti sirna aarsaa eenyuun fudhate Waaqayyo? Gara Qaa'enii fi gara kennaa isaa garuu
faara tolaadhaan hin ilaalle jedha. Gara eenyu ilaala? Gara Abeelii ilaala. Abeel immoo hoolota isaa keessaa warra duraa dhalatan qalee cooma dhiyeesse jedha. Okay, midhaan waan ta'eef hoolaa waan ta'eef miti fudhachuuf rejectii gochuun Waaqayyo. Karoora isa gogaa inni achitti ga'etu hoolaa isa Waaqayyo qopheesse kanadha jechuudha. Kanaafidha kiristaanummaa keessatti itti ilaalaa dhufa bakka inni hoolaan eessaa akka jalqabe ilaala. Yeroo baay'ee namoonni bifa qoosaatiin kaasu asii jalqabe jechuudha. Abeelidha kun. Abeel qofa miti. Abrahaamis gaafa Waaqayyo ilma kan kee aarsaa naa godhi jedhee dhiyeessu ilma isaa fidee gaafa dhiyeessu 12 irraa dubbisuu dandeettu boqonnaa 22 12 irraa 14 irraa akkana jedha. 14 irraa Abrahaam maqaa iddoo sanii maal jedhee moggaase jedha. Iddoo sana Yaahweh Yeri'ee jedhee moggaase jedha. Yaahweh Yeri'ee jechuun Waaqayyoon nan arga jechuudha. Waaqayyoon nan arga jechuudha. Gaafa hoolaa kana argu Abrahaam maal argee? Waaqayyoon arge. Hoolaa kana akka bakka bu'ee dhufee inni. Kanaaf Kiristoos gaafa Abrahaam hin arge maal jedhee? Abrahaam guyyaa koo arguudhaaf hawwee ture hin argesi itti gammadees jedha. Akkamitti arge guyyaa isaa? Hoolaa saniin. Hoolaa gaafa argu maal jedhe? Yaahweh Yeri'ee Waaqayyoon arga jedhe. Waaqayyoon arga jedhe. Kanaaf gaafa eenyummaa isaa isaanitti dubbatu Yesuus maal jedhee dubbate? Abrahaam guyyaa koo arguudhaaf asurraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 Abrahaam abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguudhaaf hin hawwee itti gammadee jedha. Kanaaf Abrahaam illee bakka hoolaa qalameessan eenyuun arge jechuudha. Yesuusin Waaqayyoon arge jedhee moggaase. Okay, isa qofa miti. Ba'uu keessatti Israa'eloonni Gibxii gaafa ba'anii dha'icha 10tu jira. Kanallee jala naa qabadhaa. 10 ka jedhe kanallee booddeellee itti deebi'a waan ta'eef. Bifa biraatiin 10tu ture. 10 keessaa inni 10ffaan ilma hangafaatu du'a ture. Ilmi hangafaa kan duuneef maal godhi jedheen Waaqayyo Museedhaan dhiiga balbala keetti dibi jedheen. Dhiigni kun dhiiga maaliiti? Balbala Israa'elii hundinuu balbala ofiitti dhiigaa dibatu jedheen. Dhiigni kun dhiiga maaliiti? Xobbaallaa korbeessa waggaa tokkoo kan mudaa hin qabne jedha. Ba'uu boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraa jechuudha. Ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irraa. Kanaaf inni kun maal mul'isa? Akkuma Abrahaam abbaan kiristiyaanotaa yookaan abbaan amantii hundaayyuu jechuudha. Sorry. Abbaan amantii hundaayyuu abbaa kenna jedha. Abbaa amantii hundaa jedha. Macaan qulqulluu yeroo dubbatu aarsaa karaa ilma isaa bakka bu'u hoolaa san dhiyeesse Museen illee akkasuma dhiiga kanaan balballi isaa du'a jalaa oolan jechuudha karaa biraatiin. Maatii sun du'a jalaa kana oole dhiiga balbala irratti dibame kanaan. Baay'ee gaarii. Dhiigni kun eenyuun mul'isa? Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa dhugumayyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan qulleeffama jechuun hin danda'ama. Dhiiga utuu hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru jedha. Maaf dhiiga dhangalaasuu kana jedhame? Seera lakkoofsaa boqonnaa seera leewotaa jechuudha. Seera leewotaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti lubbuun uumamaa foon uffate dhiiga keessa waan jiruuf furee kan ta'us dhiiga waan ta'eef inni furee lubbuu keessanii akka ta'uu fi iddoo aarsaa irratti an Waaqayyo isiniif kenneera jedha. Dhiiga keessatti maaltu argama jedha asirratti? Lubbuutu yookaan immoo jireenyatu achi keessatti argama. Gaafa dhiigni dhangala'u maaltu jira jechuudha? Furee ta'a jedhee Waaqayyotu kana kenne jechuudha. Kanaaf gaafa Kiristoosiin argu maal jedhe Yohaannis? Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa lafarraa fuudhu jedhe. Kanaaf tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 fi 6 irratti Waaqayyo tokkocha inni gidduu dhaabatee Waaqayyoof nama walitti fidu nama katee Kiristoos jedha. Sababni isaa isa dhiiga dhangalaase fayyina namaatiif kan sababa ta'e isa waan ta'eef. Kanaaf ergaa Yohaannis 1:7 dhiigni ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumaatti ni qulleessa jedha. Nuyi cubbuu keenya yoo isatti manne inni cubbuu namootaa irraa qulleessuudhaaf gaadha jedha. Kun karoora fayyinaa Waaqayyo dhala namaatiif qabudha jechuudha. Namni akkamitti fayyu? Amantiidhaan hundumti keessan karaa Yesuus Kiristoos ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoos dabaluudhaaf cuubamtan Kiristoos hin uffattaniitu. Gassiqee maal jedhaa? Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii, tokko Giriikii, tokko Garba, tokko Ormoonu, dhiira dubartii gidduutti garaagarummaan hin jiru jedha. Fayyinni karaa Kiristoos dhufe kun immootu namoota hundumaa giddu galeessa kan godhatedha. Macaafni qulqulluun Uumamaa boqonnaa 15:22 irratti Abrahaam Waaqayyotti amanee maal ta'e lakkaa'ameef? Qajeelummaatti lakkaa'ameef. Aarsaa nu kafalame kanatti amanuudhaan qajeelummaan nu lakkaa'ama jechuudha. Aarsaa namni qullaa ture kana iddoo isaa uffisuudhaaf isa Waaqayyo baase kanatti amanuudhaan amantiidhaan qajeelummaan
ilaallameeti jedha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuudhaaf wangeelatu itti lallabame jedha. Oduu gammachuuti. Gospel eenyu lallabame? Abrahaamitti. Wangeela Abrahaamitti lallabameetu wangeela bara baraa addunyaatti lallabameedha jechuudha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti nuyi hojii harka isaati. Lakkoofsa 8 irratti isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa keessanii miti. Kennaan Waaqayyoo isa qullaa Addaamiif waliin dhossuudhaaf gogaa itti uffisisan. Isa du'uuf jiru ilma Waaqayyoo isa ta'e. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti siif dubartittii gidduutti diinummaa nan buusa kan jedhan jechuudha. Roomee boqonnaa 3 28 irratti namni waan seerri abboomu hojjechuudhaan utuu hin ta'in amanuu duwwaadhaan Waaqayyoo duratti qajeelaa akka ta'u cimsinee hin barsiifnaa jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irratti kana gaafa jedhu hojiin hin jiru jechuudha hin taane akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'ee du'aa ta'e amantiin hojii gaariidhaan hin agarsiifamne du'aadha jedha. Amantiin fayyine sana immoo maaliidhaan agarsiifna? Hojiidhaan agarsiifna jechuudha. Kanaaf tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti inni furii namoota hundumaaf ofiisaa dabarsee kenne kun yeroo isaatti isaaf dhugaa ba'ame jedha. An kanaaf lallabaa barsiisaa ta'e jedha. Kanaaf Kiristoos eefni ulfina Waaqayyoo sararaan calaqqisa gassiqee maal jedha saatiin kollee waan deemaa jiruufi inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee taa'e. Kiristoos Yesuus jechuudha. Kanaaf deebi'ee hojii ergamoota 1:10 irratti akkuma amma yeroo argitan deeme kana yeroo deebi'us akkasumatti argitu jedha. Isa aarsaa nu kafaletu dhufee deebi'ee nu fudhata. Gaafa deebi'ee nu fudhatu ulfina isaa kan abbaa isaatiin kan qulqulloota ergamootaatiin deebi'ee dhufa. Ulfina isaa kana fuuldura eenyullee dhaabachuu hin danda'u. Ulfina kana warri qaban wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti uumama utuu biyyi lafaa hin uumamin ulfina si biratti qabusanii ulfina naa kenne jedha. 22 irratti muutu ulfina kana nuuf kenne jechuudha. Warra ulfina kana qabutu fuuldura isaa dhaabachuu danda'a. Warri ulfina kana hin qabne tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti ulfina mul'achuu isaatiin isaan barbadeessa jedha. Kiristoos gaafa dhufu cubbamootaan barbadeessa jechuudha. Hin ajjeesa jechuudha. Maaliidhaan? Ulfina isaa isa mul'atu jechuudha. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 14-16 irratti yoo argitanii warri Yesuus Kiristoositti hin amanne dhagaa kana najjigi gaarana najjigi yeroo jedhan ulfina hoolichaa fi ulfina Waaqayyoo duraan dhossi jedhu jedha. Gaafa dhufu waan biraatiif oduu hin taane murteedhaaf dhufa. Cubbamoota ulfina Kiristoos hin qabne barbadeessuudhaaf dhufa. Kanaaf warri mallattoo hoolichaa ofirraa qaban abbaaf ilma wajjin bara baraan akka isaan jiraatan Macaafni Qulqulluun lafa kaayaa eebbifamaa mul'ata 22 lakkoofsa 2-3 irratti maal jedhaa wanti abaaramaa mandarattii keessatti hin argamu teessoon Waaqayyoof teessoon hoolichaa ishee gidduu jira. Imimmaan ija isaanii irraa naqama. Isa wajjin akka bara baraan jiran lafa kaayaa eebbifamaa. Xumureera. Okay. Daqiiqaa 15 duraatti beesu dubbateera. Ustaaza wal qophooftanii? Wal qophooftee? Qophooftanii jedhu irra. Aywa. Jira. Eegaluu? Bismillah. Achi deeffadha. Eegala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك الإخلاص فيما أقول وفيما أعمل والتوفيق والسداد والصواب يا أرحم الراحمين. طيب وان فينا الرتي فينا جريت دبته وانتوتا لما سدي دبده كيرغسني غرا رغا ديسو تاتش ديبيا توكوفادا فينا akkama tibbeessuun ibsa kanatti islaamummaa keessa hin jiru fayyinni bifa kanaadha jechuudha. Fayyina addaam cubbuu hojjetee jennaan namni hundi itti gaafatame erga sani cubbuu san keessaa bahu jedha. Akka ammoo kiristaanonni kun yaadanitti ammoo waaqayyuma du'e jedhanii sun waan biraati waan yeroo biraatti deebinu. Waliigalatti waaqatu dhufeetiin cubbuu aadam irraa nutti dhaallee jennaan dhufeetiin waaqni du'e jechuun suni fikraa islaamummaa keessa hin jirre yaadni kun hin jiru jechuudha. Dabalataan aqiidaa nabiyyootaa keessatti yookaan ammoo yaada nabiyyootaa keessatti barsiisa nabiyyootaa keessatti waan kun hin mul'atu. Quraana keessatti haa ta'u Yesuus haasawa Yesuus irraa haa ta'u wanni cubbuu aadam jedhamu kun takkaa ka'eetiin hin beeku. Cubbuun dhaalamtullee ni jirti jedhamee takkaa dubbatameetiin hin beeku. Laa nabiyyallaahi Muusaa alayhi salaam
ولا نبي الله يوشع عليه السلام يوشع جتشون إياسو كجد أنسان أتشيل قد سيكا نبيوت بني إسرائيل قوتو ساني شبو آدم تود عالمي نمني شبو آدم قلافة مجرا كان جدو انجر إني كون سنقلتي وانكم كإراكات يعني كون كإراكاء باولوس إراكاء إساكا في دمو بودرت الردبنا إن شاء الله تعالى أما قرأ نقطة دراسة نتيو دي بي فينا كان جرى مكون بفأمة بيسون كاوكنا الإسلام ما كيسنجر فيني كان فيمو إسلام ما كيستي هجي غاريتي في أمنتي كانوا نبيون اللي كبرسيسا تورن إسو مكان نبيين تو كلين أكاتا إني جدي كان كبرسيسا إنجر أكو مجرد سني فكينيا فكران إني جدي كوني ودقرت آدم شبه جتي بالوين ياتي جنة درقسني واقعي أمتا تدلني واني كونين واقعي غابي جدا ما شافني سير أمما بكونا جلا كوزا جارد واقعي غابي درقسني أمو نماف أرارا موجد وقا مراسا بودا مال قولي رفيتين ufii isaatti du'e erchi booda namoo dhiiga isaatti nu furee kan jedhan seerallee isuma baase cubbuun aarsaan karaa inni godhamu cubbuun karaa araaramuu qabduun karaa dhiigaa ka jedhallee isuma jedhan erga sanii dhufee ka du'ellee isuma jedhan inni kun sirriidhaa miti islaamummaa keessatti ghayru maqbuul waan fuudhamuudhaa miti kun tasuma taate sammuudhaan loojikillee yoo teesseetti ilaalte waaqayyo namaaf araaramuudhaaf jecha gabbu'eetiin du'e kan jedhu kuni waan fuudhamuudhaa miti waan sammuun namaa dhaqee baltullee miti barsiisa nabiyyoota tokko keessa illee naaf fiduu hin dandeessu. Yoo barsiisa nabiyyootaa keessaa cubbuu Aadam waan jedhamu kana naafidde ummataaf otti mul'istaa gaafsan ammoo anatu waan beeku siin jedha hin jiru macaafa keessa bakka takkattuu nabiyyoonni tokkolleen cubbuu Aadam lafaa kaasanii Aadam akkana godhee nuti dhaalleerra jedhanii kan dubbatan tokkolleen hin jiru jechuudha. Yaanni kun kan ka'e Phaawulos irraa ka'e. Phaawulos hin dura nabiyalla Ciisaa Yesuus Kiristoosii mataan isaatuun kaafne isa kana. Gara biraatiin ammoo islaamummaa keessatti namni akkamitti jannata seenaa kan jedhu jira. Fayyina cubbuu Aadam irraa fayyinaa miti sun nu yaachisu. Maaliif jennaan cubbuun Aadam duralleen dhaalle waan taateef cubbuun hin dhaalamtu waan taateef nu biratti cubbuun Aadam ta'isaati. Nu yaachisu waan tokkollee nulleen galchu nulleen ilaalla. Sababni isaa maali? Gaafsan Aadam hin bira hin jirru ammas ammoo muka murree ittiin kennine gaafsan isalleen beeknu quraana nutti hime malee ammas macaafarraa argine malee Aadam nama jedhamuyyuu hin beeknu nuti ittiin gaafatamnu gaafsan namayyuu taanee argamne hin jirru waan ta'eef. Sababa saniif jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nu gaafata. Kan nu gaafatuuf maalidha? Karaan namni ittiin fayyu karaa kamii kan jedhu ammoo akka quraanaatti ibsutti deebi'a jechuudha tole. Bismillah. Ayyee. Jalqaba irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuraa lammaffaa ayata 111 irratti maal jedhee dubbata? وقالوا نجدني جدا رب سبحانه وتعالى ليدخل الجنة جنة سين دندو إلا من كان هودا أو نصارى نما يهودا تيملي وكان كريستانا تيملي جدًا يهودا لا يهودا ملي جدًا كريستانو اللي كريستانا ملي جدًا جاء رب سبحانه وتعالى قل تلك أمانيهم كن هوي سانيت رجع قبت ما دا سام برنجرو جاء رب سبحانه وتعالى يهودا اللي انتسوا متاتي أمنتي يهودا أكوني كرا جنة يجوداف وأمر كان يسوفدون كبن تلك أمانيهم هوي سانيت كريستان اللين كرام فينا كرا كان وجود جراني وان باولوس برسيسا وان نموني ويدا برسيسا يوتا تملي رجع قبتما كلام جبين بيوتا رفيدون دندان جيجو قل هاتوا برهانكم جدي يا محمد في دامي اسر رجع كيسنجرين برهان جيجو رجع فقلا إن كنتم صادقين يوكا دوغا دبتنتات بلا جن دبين كسيد آمد كران جنة سينان كراساني ميتي من أسلم وجهه لله نما الله سبحانه وتعالى فول سامسك جيجون قامسا قوت ربي فكنتو وهو محسن توجي غاري هجتا فله أجره عند ربه من دائن سعد ربي سابر جرافي جدنا ما كسيسا أما سمو ربي سبحانه وتعالى سورة باب جافة مال جري دبتا والعصر جريك كتيتي إن الإنسان لفي خسرين نمن هند ساتوني خسارة كيس جرا إلا الذين آمنوا ور أمنني وعملوا الصالحات دلقا غاري دلقا ملي ور أمنني أمنتي كباتني دلقا غاري كباتا ملي أما سمو سورة ديدمي سدفارة رب سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون ملكا ونيجرا كنوا كانوا بيرجروا إذا كانوا بيرجروا ملكي كجرا مكون خير الدنيا والآخرة لغة عربي فاكسة يوكان أفان عربا كيستي ليست هناك كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة أشد منها أو أقوى منها جتش فلاح جدمت جتش ملكي جدمت فلاح جتش جدم كنرة جتش تقول لأفان عربا كيسد كوان قرقودة الدنيا فآخرة اللي خير وفكيسا كبنجر مؤمنتون أمناني جران ورى صلاة ثاني كيسا قد جران ورى أمو سمو وان تبع وانتو تغرغر رغرغلن ورى وفقل كليسو هجتن وفقل كليسو چون قلبي ثاني لا أتوتي كام ثاني لا توتي أكاسما كيسو في كقول كل لسان ورك آم صلاة ثاني تكفتن جدّ ورك كنا تو آخر الرمال جدّ ور صلاة ثاني رتكفتن يروهم دجراتن آية القرآن رت أولئكهم الوارثون ورك كنا وري دالو جدّ وري دالو كميني مال دالن
الذين يرثون الفردوس فيها خالدون هم فيها خالدون ور فردوس جنة دالا إسان اتشكيس زلالم تاو لا جريت رب سبحانه وتعالى دبتا جيتشو دبلت أنا ما سمو سورة لما فرت رب سبحانه وتعالى جلك ومرت مال جدا قرآن كن كتاب كن شكيني سكيس جرو ربي براتو كيستي إنك جلو ما ورا صدا ربي سبحانه وتعالى كبني ورا وانفقو جروت أمنا كان صلاة كجيلني وان نتسانب كن نرى كان كنة ورا وان أسندر بوفمت أمنني في ورا وان ست بوفمت أمنني في ورا وان أسندر بوفمت أمنا كان قياك أمات رقو أمسا أولئك على هدى من ربهم ورا كانت كجيل مرة جرا وأولئك هم المفلحون بكي أم بربادو بكا كان ورساني ور ملكانجر دنيا اللي آخرت اللي خيرين هندي ساكا ولتك وامتب إسان كان جريتين دبتا جتشون أما سمو رب سبحانه وتعالى سورة دقدام لما فاتي دي دمي سدين وأدخل الذين آمنوا سينسي فمن اجرى ور أمنا ور دلقا غاري هجة جنات تجري من تحتها الأنهار جناتوتا إسيجلا لقياتو جريتين دبتا جتشون أما سمو سورة إبراهيم سورة كنا أفرفا الرتي رب سبحانه وتعالى كنا فور الرتي إن الله يدخل آية سورة دي دم لما فات كنا فور الرتي إن الله يدخل الذين آمنوا الله إني سينسي ور أمنا ور دلقا غاري دلقا جنات تجري من تحتها الأنهار جناتوتا جل سيدا لقياتو جريتين دبتا جيتشون أما سمو سورة أفرفا صدمي تقرد مال جرى رب سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يو إرافقاتا وان قرقودا وان إرادو وامتني وان إرادو وامتن سقاقلما فرشودقو وان هما كان يرى فقاتني جدا نكفر عنكم سيئاتكم شبو كيساني سنرى حقنا شبو متا كيساني وندخلكم مدخلا كريما بك سينسا كبجمع سينسين سمناجا رب سبحانه وتعالى بك سينسا كبجمع سينسين سمناجا ورّي فالله سني ورّي آية ربي لك جبسي سنمو سورة ربفا آية أفرطة مرتي إن الذين كذبوا بآياتنا ورّي كي يتوتا كي يكجبسي سن واستكبروا عنها ورّي أما سمو إسير ببونا لا تفتح لهم أبواب السماء بابني بل سميدا ساني فين بنمت ولا يدخلون الجنة جنة سينو لندن دانجل ورك يا ربي قرآن ربي لك جيب سيسان جنة سينو لندن دان حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا قال لك أول الموت سينو تيجي أبدا إندن دانجتشو نمني ربي قرآن ربي ده سبحانه وتعالى كجيب سيسان كلا ربي راقولي ربي سبحانه وتعالى كفر أبدا سينو دن دوجتشو قام قرآن هاتين آيات كان سيني دبلي قسني أمغرا حديثات تجيا سورة أفرفا آيات ربي مسدي ربي مال جدا أتشدرا آية بابديدا من مرة كاسو والذين آمنوا والرئمنا وعملوا الصالحات دلقا غاري دلقا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إسان سينسي سور أفجرة جنتو تلقين إسي جلياتو خالدين فيها أبدا زلالا مسي كذا تاو هالة نسان وعد الله حقا كوادا الله توادا الله إنقلي رقادا ومن أصدق من الله قيلا الله يقول التئين يتور رقاد بتاجر رقاد دبيتين انجروا تقولين ليس بأمانيكم أكسين هو تنيمتي يا مؤمن تود ولا أماني أهل الكتاب أكور يهودا في كريستان هو رامتي نمني هم توجتي غلطة تنقل فما إساء الله قدتي نم إسافتم سوف جالا اللي أرقى دو نمني أمو ومن يعمل من الصالحات نمني هجي قاري هجتي تنجده من ذكر أو أنثى إرهاته أنتلاته وتي أمنا فأولئك يدخلون الجنة ورسنت جنة سيناني جديت الرب سبحانه وتعالى دبتها جتشون قام براتنا أمو هجي قاريد آن نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكي جانتين دبتان هجي قاريد آن أكنم جنة سينو جتشون حديث سيئة بخاري كيسجرو ترباتم لما فات سديت مرتي كل أمتي يدخلون الجنة أمنك يوندي ساني جنة سينان إلا من أبا نمد دي ملي أنيتو ديدا جنة ربي سينو جدني قافتني جنان نمني نتولي جدي من أطاعني دخل الجنة نمني أنا أفتولي جدي جنة سين نمني نديد أمو فقد أبا جنة سينو ديدي جراج النبي ربي عليه الصلاة والسلام أما سمو حديث سيئة بخاري حديث أكو مسدي في بلما في دم لا مرتي قال لي جبريل كان ننجر أجر النبي ربي عليه الصلاة والسلام من مات من أمتك يترى نمني دوئي لا يشرك بالله شيئا وان تقول ربي ثمك دخل الجنة جنة سينا أو لم يدخل النار إبدان سينو جيتشو إبدان نجابها جيتشو إبدان نجابها جيتشو أما سنبي ربي عليه الصلاة والسلام كان جاني دبة من مات نمني دوئي وهو يدعو من دون الله ندا الله قديت سبحانه وتعالى هرياه متى رب علمك أبا مالك أبا أبيرك أبا هدمناك أبا أبليتك أبا مالك أبا جدا وأن سفكت ربي سبحانه وتعالى نمنه ميت جده دخل النار إبد سينا جدا
ibidda seenaa jedhan. Namni Rabbi subhaanahu wa ta'ala hiriyyaa kama ta'etu haa ta'uti hiriyyaa qabu yoo himeetiin jedhe ibidda seenaa jedhan. Ammas dabalataan Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiis Sahih Bukhaariidha 3435 irratti maal jedhan namni ragaa bahe Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahumma leekana kan gabbara munjiru شريكا قبو إني وأن محمدا عبده ورسوله محمد إرجما ربي تي قبل جساتي نمني جدي عيسى يوكان يسوع كريستوس كجدانين قبل جساتي إرجما ساتي نمني جدي إرجما ربي تي قبل جساتي نمني جدي دبي ربي سبحانه وتعالى دبي ساتي كان جدي جتشون سبب دبي ربي تي كان أرجم جتشولا ألقاه إلى مريم قال مريم تي كربي جيس نمني جدي روحي ربي براتات نمني جدي ست أمانه والجنة حق روحي ربي براتات جتشون روحي جتشون روحين أممتودا والجنة حق جنة دغارة جدي دغومسه إبدله دغارة جدي دغومسه أدخله الله الجنة الله إن جنة سين ستاجدا يسوس نافدو وسنتاني كلام جنة هذا كراكنا يسوس نافدو چبونا ما تبا كنا تيه كنجدو سني وان سر داتيميتي چبونا ما دا نمن باتو جچول أدخله الله الجنة جنة رب سبحانه وتعالى سين سيسا على ما كان من العمل دلغا إنك أبو وجيني جدا رب سبحانه وتعالى دلغا إنك أبو رتي جنة سيسنسي ساجتشون وانتو دا كان دبتين كا جنة والنجر جتشو كان ديم جتشو حديث كانان حديث يكون سيئ بخاري كسيرا سيئ بخاري حديث كوما جافي بشاني في دي مسدين نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكن جانيتين دبتني وان أمة ثانية دبتني جتشورا وان أمة ثانية دبتني والذي نفس محمد بيده اسمه نفس محمد درك ساجرتون ككد أني أكيسن ولك ور جنة تاتنا هو مال الجنة وذلك أن الجنة جدا كان هو جنة تاتيف لا يدخلها إلا نفس مسلمة نفسي أمنت مسلمة جتشو ربي في بولت مالي سيقلتي ربي في بولت مالي أبدا نفسي مسلمة تاتي مالي أبدا جنة سينو واندن دي نرجع النبي ربي عليه الصلاة والسلام كان أفو كان جنة التنسينا كرا كان جنة التنسينا كرا هجي غاري هجة شوتين كرا وان غاري هجة شوتين مالي كرا مالي تيني ميتي كرا واقن نافدو اجة شوراتين ميتي جة شور آدمي والقبتي أمو قرآن مال جد آدم سلا چبو كي نباتي جرا كنجد لا چبو كي نبان سبب نسادة ربي سبحانه وتعالى سورة لما فارت وقود باتو وإذ قال ربك للملائكة وقو ربين كان كي جد يا ربين كان كي ملائكة أنجد يا غوفتاك يرو غوفتان كي ملائكة رقمت يعني ilmaan namaa dachii keessatti bakka bu'aa khaliifaa taasisuufan jira jedhes yaadadhuu jedhan isaanis ni jedhan laal gaafuma aadami rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumuudhaaf deemu lafaaf uume malee duruma samii haa taa'uudhaaf miti garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliidhaan akka namni jannatatti deebuu danda'u maaliin akka keessaa bahu hubachiisuudhaaf malee gaafuma rabbiin aadamiin uumu lafaaf uume lafarra haa jiraatuuf uume jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala an ilmaan nama dachii keessatti bakka bu'aa yookaan khaliifaa taasisuufan jira jedhee gaafuma duraa dubbatee jechuudha. Sanboodaan ammoo Aadamii fi Hawwaalleen faazallahuma shayxaanu anhaa jannata irraa jara lamaan shayxaanni mucucaachisee faakhrajahumaa mimmaa kaanaa fi waan jarri keessa jiran irraa baasee achi boodaan nuti gariin keessan gariif diina haala ta'een bu'aa jenneeni dachii keessatti bakka qubannaatu isiniif jira ammas haga yerootiif achi keessa qananiitanii jiren. Aadam gara badiisaatti hin dhufne qananiidhaaf hin qananiitan jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. فأزلهما هم مجوجات مالي جري بدي قدا عند لجنة جرامس هم مجوجات مالي مجوجاتي كودا مالي بالي مكانا واقع جسوا برنجة توجه كانوا مرة تي وانا جرا إن شاء الله يربي جري تدا بلا بود الرتي السلام عليكم. أوكي باقي كان أوكي كودان سلام دبنا سوري أدى وفتو كودان سلام أما كودان كمنا دبني له كودان دبنا يجو نعم Okay, tole. Eko kamera garagalfadha. Sorry. Kopaya jadi rolo petite. Okay. Itti fufa. Kopaya. Okay. Tole. Baay'ee gaariidha. Haga ammaa waan isaan dubbatan yoo dhageettanii waa'ee macaafa qulqulluutti wal makaa dubbatan. Ani macaafa qulqulluudhaan quraana wal makeen dubbanne exactly fayyina macaafni qulqulluun dhiyeesse dubbate. Badiin karaa duuti karaa nama tokkoo dhufe jireenyi immoo karaa tokkochaa dhufe jedha karaa Yesuus Kiristoos. Sababni isaa waan waaqa jaalalaati waaqa haqa qabeessa gaafa kanarraa nyaattan du'a duutan gaafa jedhe exactly namni du'e du'a keessaa gara jireenyaatti deebi'uudhaaf fala waan kaa'e. Amma gara quraanaatti deebina. Jalqaba irratti waa'ee uumamaa irraa akkuma macaafa qulqulluurraa jalqabe amma illee quraana hadiisa irraallee uumama irraa jalqaba. Okay, uumama irraa gaafa jalqabu
rabbiin jalqaba macaafni qulqulluun jalqaba waanni ardiif samii uume jedha. Waanni jalqaba hin qabne waan jalqabeen iddoo jalqabee qaba jechuudha. Asirratti macaafni quraana keessatti ammoo jalqaba maal uume rabbiin? Jalqaba maal uume? San booda tarii bifa gaafiitiin isinii dhiyeessa. Asirratti maal jedha? Sahih al-Bukaarii 31 irratti maal jedha asirratti? First of all there was nothing but God. Dura uumaan turre rabbitu waaqatu ture. Achiin booddee maal jedha? Then he created the throne. And the throne uume jedha asirratti. Sahih al-Bukaarii akkuma isiniin jedhe qaba rabbuufne jedha. Suuraa torbaffaa ayaata 26 yoo dubbiftan jechuudha. Yaa ilmaan Adaam jedhee lakkoofsa 27 itti fufaa yeroo yoo hin qabneef ariifadhaa deema. Suuraa 20ffaa ayaata 121 irraa yoosuu isaan lamaan ishee irraa nyaatanii qaama saalaa isaanii mul'ate baala jannata irraa ofirratti maxxansuu eegalanii jedha. Isuma macaafa qulqulluu wajjin asitti maali kun? Tokko. Eeshi ayaata saatiin baay'ee ariifataadha. Suuraa 20ffaa ayaata 122 irraa sana booda rabbiin isa filatee isaaf tawbaa qeebalee isa qajeelche jedha. Amma yaadannaa qabadha. Tawbaa isaa qeebalee isa maal godhe? Isa qajeelche. Yoo tawbaa qeebalee isa qajeelche achi gabbayaatii rabbiin hin jedhee garii keessan gariif diina ta'a. Isin lamaanuu waliin ishee jannata irraa gara dachii gadi bu'a. Ergasii jedheen jedha. Kan akkuma isin jette. Tole erga rabbiin tawbaa isaanii fudhate. Erga tawbaa fudhatee isaan qajeelche. Erga gadi bu'anii ka'aniin booddee akkamitti kana jedheen? Kun karoora fayyinaa macaafa qulqulluu keessatti ka quraana dura ture. Keessatti barraa'e faallessuudhaaf isa diinni yookaan immoo mormituun kiristoosii kana godhedha jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Suuraa 17ffaa lakkoofsa 110 irraa dhugamatti Muusaa fi mallattoolee ifa ta'an 9 kennineef jedha. Eessatti? Biyya Fari'oon Gibxitti. Qara maal isiniin jedhan? 10 jedhan. Asirrattoo 9 mallattoolee kennineef jedha. 10ffaa maaf hambise? 10ffaa maaf hambise? Ishee dhiiga balbala keessanitti dibattanii du'a ilma hangafaatiin jalaa baraaramtu jedhu san asitti maal gochuu barbaadeeti? Dhossuu barbaadeeti 9 qofa jedhee bira darbe. 10ffaan hangafni asuma macaafa qulqulluu irraa dubbisuu dandeettanii seera ba'uu boqonnaa 12 irraa yeroo dubbiftan dhiiga manneen keessan balbala irratti dibadhaa jedheen. Gaafa dhiiga balbala keessan irra dibattanii badiisa jalaa oola manni sun hangafni hinduu jechuudha. Amma dhiiga kana dhossuudhaaf asirra maal jedhaa? Dhahicha mallattoo 10 kun 9 deebisee jechuudha. Kana 12 irraa argachuu dandeettanii. Inni biraa suuraa lammaffaa ayata 284 irratti wantoonni samiif dachii keessa jiran kan rabbiiti. Waan lubbuu keessan keessa jiru yoo ifatti mul'iftan yoo isa dhoksitaniif rabbiin ittiin isin qorata. Nama fedheef ni araarama, nama fedhe immoo ni adaba. Qara maal jedhee ture obboleessi kiyya? Rabbiin hojii gaarii yoo hojjette araara sii godhaa jedhe. Amma asirratti immoo araara gochuutu jira oduu hin taane abbaa fedheef hin araarama, abbaa fedheef immoo dhiifama godha. Isa tokkodha jechuudha. Kanaaf rabbiin nama fedheef immoo ni adaba, nama fedheef ni araarama. Fedheen irratti hundaa jechuudha. Abbaa fedheen adaba, abbaa fedheef ni araarama jechuudha. Inni biraa namni madaalli hojii gaarii inni sila dubbate. Suuraa 23ffaa ayata 202 irratti hojii gaariidhaan madaalee achiin booddee madaalli isaa yoo ol ka'e ni fayyaa ka jedhudha. Achirratti garuu maal jedhaa? Rabbiin akka ofii madaaletti jedha. Okay. Suuraa 7ffaa ayata 8 irratti madaallii guyyaa sanaa dhagaanii jedhe. Dhugaadhaan namni madaallii hojii gaarii hojjete kun madaalliin isaa yoo lahaphate akka inni oolu. Inni biraa isa kanarraa tariitii booddeetti deebi'a. Suuraa 4ffaa ayata 48 irratti dhugumatti rabbiin isatti waaqindeeffamu hin araaramu. Waan sanaaf gadiif nama fedheef maal godha? Ni araarama. Kanarra maal laallaan mallee nama fedheef araarama malee jeneraalii ati hojii gaarii waan hojjetteef miti jechuudha. Inni dhumaa sekondiin qaba. Suuraa 4ffaa ayata 123 irratti maal jedhaa? Hawwii keessanii fi hawwii obboloota kitaabaatiin hin taane jedha. Amma kunillee hawwii keetiin oduu hin taane itti siqee dubbisuu danda'a. Nama hamtuu hojjeteen isaan mindeeffama. Kana jechuun gatii hojii keetti argate jechuudha. Kun ammoo isa sana fayyaa ta'a.
اوكي جد مانو تبسو Wayya. اوكي فولا درا في جرا فكان في كيتا يرو بافتو كيسن غوتو دبس فكنا فاتو قرانا دبسي Okay. akka Okay. eegarroo naan taane jechuudha. Okay? As tuutee akkana jedha asitti akkana jedhu osoo hin ta'in akkas deemu. Okay? Tartiiba irraa kan banne jechuudha. Maaliif jedha kana kontiraadiktii maal jechaa jiraniif sun hanqina ibsa naafti waan ta'eef ijoollee waan biraati miti akkasitti fudhatina. Okay, Ustaaz Awwal qophooftee? Ustaaz itti fuftuu dhiifama. Ustaaz itti fuftuu dhiifama. Sorry, oduu dhagaa isaanii hin qabne. Ila wantichi dubbachuu barbaadu dheeraa waan ta'eef ayaata himaa jira. Yoo lakkoofsi akkas hin jedhu kan jedhamu ta'e. Naagalee jira uummata ibsaa jira. Naagalee jira. Akkasaniif irra mul'isaa jiraara. Yaa booda irma gurguraa deemee sirba. Jirtuuf Awwal tuuf. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا نيجي لسانتي دبيسا جوابدو كنيتيني إرجسني أمو وان كيتي تدبرا تكوف أردتي وان إنيتو أمامي مال تدور أمامي سوني مسألة براسني كوباتنا قافشو دنديسا وان وفجينا واول كابت كلامي تقول مال تدور أمامي كانت تدور أمامي سان تدور أمامي وان آدم من اللي والكابتو متي وان فجينا اللي والكابتو دامي مالي بجنان حديثني أتي حديث البخاري كما سديف نجفت كما سديف دبتوكو سجلتمي تقرأ دبته عرش تدور أمامين جل كان الله ولم يكن شيء جل وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء سيقالتي عرشي نسادا بشان الرجل جل قسم الدبته مالي جل كب ربي عرش أمين جل تك حديث لما فارق هذه دبته كلام ربي جل كب أمين كان جل إيه أكذب حديث نسون تنكذب كان هو أول كلام أمين لتأج مكة بمالي حديث نكون سديف دبتوكو سيقالتي متوقرت جل كب ربي عرش أمين جل سنو في كان كيتي جسف دتأجو دبلت أنا مثلا وانا تدبت وان آدمين عليه السلام الرافوتيتي وانا تدبت دوغونغورا سورة تربة فارتي دوغونغورا كان كيسانا مو بودر سيبس إن شاء الله كوان اللي وانتو تجربوا جتشور لكن سندورا دايقا كي فجداميتين مي وان آدمي سنتفوفا تولي يا جماعة سورة لما فاعت صدوم الرت رب سبحانه وتعالى درتي وقود بنو إني جاعل في الأرض خليفة أني قافما دتشي كيستي بكبوء تاسساجدا بكبوء أوما جدي ربي سبحانه وتعالى دبت آدم قافما أومامو وسما بيكو ربنا كأني دتشي زرين سارة دتشي وابل ليسيتو سمجي بيكو لكن بكبوء داوم ربي لفما في إسا ملي جنة كيس أجراتو سوجد ربي مرتزي جراتي آدم عليه السلام جنة ما كيس جرات لكن ربي حكمة وفي بيكو جنة كيس سنسي ملي جركبر بودر جودا فازلهم الشيطان شيطان جرى دغونغور سيسه جرى موچوچيسه جرى موچوچاچيسه جرى موچوچاتيكار بالتيكا ادم كوتاتي نياته شيطان نسدرو سوجرو بالتيكا ادم كوتاتي نياته جچا واقني غبوئتي نافجي چدو اجچو وان سمو نما دان فرانيكو موچوچاتيكا نمتيچي وابسن اكما چافاتي تبيكتني سير امما بقونا لملكوسا بلكوسا كوداتور براتي اكما انو دوراتي دوبيسه چوري اني وان دوبيسه جرو جچ فيداچو نرد الكما ميتي muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekan aadam gaafsan ijji isaa banamaadhaa miti si galtee ijji isaa banamaa miti muka hamaa fi gaarii waan tokko addaan hin beeku waan isaan isa keessa turan irraas isaan baasee jedha nutis ni jenne gariin keessan gariif diina ta'a gadi bu'a isinis dachii keessa eddoo jireenyaatii fi waan itti fayyadamtan kan yeroo murtaa'eetu jira jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala san boodaan ammoo maaltu argame fatalaqa aadamu min rabbihi aat 37 irratti fatalaqa aadamu min rabbihi kalimaat آدم قوفتا سار راجع شوتا فودته سنبود ربين يفهم إسحاق قد إجل ربين سبحانه وتعالى يفهم إسحاق قد جتوني ده أركته سمالي ده وجنة كمان يدرت أيوة كوبايتين جرا كوبايت أو جرامي تيسا أيه بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هذه صوتا أتفيد في آتودا أتفيد وساعتين دفين درا لكو بيسيتو مان كاي جرا مالي بجناني ummata keessa waan isin keessa waan deemu waan beekuuf jecha duruma jirti inshallah booda irratti deebii tokko deebisaatiin deema akka isaatiin jechuudha garuu achi dura ammoo xiyyeeffannaa waan aadamii fi cubbuu isaa kana diiguu barbaachisa cubbuun aadam nu ilaallattuu jechuudha jirra cubbuun aadamiif jecha waaqni du'ulleen jiru nabiyyiin du'ulleen jiru awwaliin du'ulleen jiru tibbeessoon du'ulleen jiru cubbuun aadam abbabatu gaafatamuu qaba malee cubbuun aadam nu hin ilaallattu irra deebisii dubbadha cubbuun aadam nu ilaallattu dabalatan kaati dogongora jettee deebise sun seera uumamaa irratti boqonnaa sadiirratti waaqayyoo akkana jedheeni muka jireenyaa kan nyaanne dhoowwe ka jettu duruma muka lamatu iyyuu jira kan waaqayyo achi keessatti dhaabee akka aadamin nyaanne irraa wanna jedhe jechuudha
mukni lamaan tokko ka hamaaf gaarii ittiin beekanii fi mukni lamaffaan ammoo ka jireenya zalaalam namaaf kennu. Garuu ammoo sheexaani waaqayyo ka jedhe muka hamaaf gaarii yoo nyaatte kan isa kanarraa yoo nyaatte hin duutaa jedheen. Hin duutaa jechuun maal jechuun yeroo sanii hillim jettee duutaa jechuudha. Hin duune Aadam waggaa 930 jiraate dargaggeessi waggaa 33 ammoo Yesuus dhufeetiin midhaashatti galaafatame jechuun hin danda'amu inni kuni. Isa kanaaf ammoo mee tokko tokkoon irratti haasofnaa jechuudha. Okay. Aadam akka toobatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa araaramee jiru erga dubbanne namni cubbuu malee dhalataa kan jedhuuf jalqaba irratti namni cubbuu malee dhalata cubbuu malee dhalata namni cubbuu malee jalqabuma cubbuu malee dhalataa jechuudha. Bakkeenyaaf amma isa kana yoo fuuneetiin jenne Yesuus ijoollee eebbisuu isaa jedha Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhe yommuu waan kana argetti aadee akkana isaaniin jedhe ijoollee xixinnoo gara koo haa dhufaniitiin dhoowwina mootummaa waaqaa kan warra akkanaati jedhe mootummaa waaqaa kan warra akkanaati. Ani dhuguma iseetti namni akkuma ijoolleetti mootummaa waaqayyoo hin simanne kamiyyuu gonkumaa ittiin galuu jedhe. Ijoolleen akkamitti simatti qajeellummaan cubbuu dhabuudhaan daa'imman xixiqqoon cubbuu hin qabdu si galtee dabalataan Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos otoo ani dhufee isinitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Osoo ani dhufee isaanitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Waan beekaniif namni waan beeku erga beekeen booda yoo dide cubbuuti ta'a. Amma garuu cubbuu isaaniitiif sababii dhiyeeffatan hin qaban. Namni na jibbu abbaa koo si jibba jedhee otoo ani hojii namni biraa tokkoyyuu hin hojjetin gidduu isaaniitti hojjechuu baadhe silaa cubbuu isaaniitti hin ta'u ture. Amma garuu otoo waan ani hojjedhe arganu anas abbaa koo si jibbaniiru jedhee dubbata. Namni tokko cubbuu jechuun waan ati argitee fi seera cabsituudha jechuudha. Cubbuu jechuun waan argitee fi seera cabsituudha. Yesuus Kiristoos osoo an dhufeeti waan kana hojjechuu baadhe ragaan kun osoo jiraachuu baate cubbuu ta'eeti isaanitti lakkaa'amuu jedhe. Akkamitti cubbuun Aadam namatti lakkaa'ama ka'aziru iyyuu namni kun nabiyyiin tokko dhufee ibsu malee wannaan jedhu Quraana keessatti wamaa kunna mu'addibiina hatta nab'atha rasuula. Haga ergamaa tokko finneeti wanna jennutti nama tokkollee ka qixaasnu miti jedhe. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama tokkollee hin baachisu kan. Namni kamiyyuu otoo obboleessi isaa cubbuu gara du'aatti hin geessine hojjetu yoo argee waaqa kadhachuu fi qaba jedhe. Waaqnis warra cubbuu isaanii gara du'aatti isaan hin geessineef jireenya hin kenna. Cubbuun gara du'aatti nama geessu jira. Anis waan akkasiitiin inni haa kadhatu jechuu kooti. Jal'inni hundinuu cubbuudha jedha. Jal'inni hundinuu cubbuudha. Cubbuun gara du'aatti nama hin geessines jira jedhetu hin dubbata. Jal'inni hundinuu cubbuudha wagguu jedhu yoo jallatanidha. Yoo jallatan maaliidha? Yoo hin dalagu jedhanii waan rabbi nama ajaje tokko dhiisanidha. Isa kanatu cubbuu jedhameeti yaamama. Cubbuun namaadhaan hidhaalamti laata? Cubbuun namaadhaan hidhaalamti. Isa kana dura mee xiqqoosidha. Cubbuu Aadam fakkeenyaaf amma ogguu sibbeessuun dubbatu maal jedha? Namni erga Aadam cubbuu isa wanna jedhe korbeessi meeqa qalamee kun akkana godhamee kun akkas godhamee akkana godhamee akkas godhamee san boodaan ammoo ilma waaqayyootiin kanaan kimbil godhamee achi boodaan cubbuun nu faraarame. Kun sirriidhaa miti yaaboo. Kun sirriidhaa miti tasuma taate. Maaliif jennaan kun waan warri waaqa tolfamaadhaa hojjetu dhiigni namaa lolaafamuudhaan aarsaa godhamuun waan warri waaqa tolfamaa waa hojjetu malee waan nabiyyoonni barsiisaniidhaa miti. Fakkeenyaaf amma seera keessa deema boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti namni ilma isaa yookaan intala isaa ibiddatti aarsaa godhu namni waa himu yookaan falfal hojjetu namni milkii ilaalu tolfattuun yookaan xibaartuun ilaaltuu yookaan ekara dubbistuun yookaan namni waan nama du'e wajjin dubbatu tokkoyyuu gidduu keettiin argamin jedhe. Namni akkasii balleeffamuu qabaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Dabalataa wagguu dubbatu maal jedha Leewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 21 ijoollee kee keessaa tokkollee akka moolekiif aarsaa ta'aniif hin kennin jedhe. Aarsaa akka ta'aniif ilmaan namaadha yookaan namni aarsaa ta'uu hin danda'u. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Ammas Leewwota boqonnaa 20 irratti Israa'elootaan akkana jedhe namni Israa'el yookaan alagaan Israa'el keessa jiraatu kan ilmaan isaa keessaa moolekiif kennu kamiyyuu haa ajjeefamu jedha. Namni nama aarsaa gochuun hin danda'amu. Ilmi namaadha aarsaa hin ta'u. Waaqa dhiisi ilmi namaa aarsaa taanaan warra waaqa tolfamaatti dhaqqabamaa jechuudha. Kitaaba kana yoo dubbistee jiraatte akka tasaadhaa dubbisuun kan kee mara doontu barreesse. Si galtee barsiisaa amantaalee birootii fi amantaalee addunyaarra jiran birootii fi amantaalee waaqa tolfamaa waaqessanii fi baayibila wal bira qabeettiin dubbisa kaawwanni kun. Kitaaba warra qorattootatu barreesse. Kan inni barreeffame zamana turaadha. Sigaltee zamana turaadha. Wagguu dubbatu kun olaal Kiriishinaan fa'aatillee akkuma Yesuus warra rarraafame kanatti akkana rarraafame nuuf jecha akkana ta'e jedhanii jarri warri hindiidha akkanatti kaa'atan. Sigaltee warri Kiriishinaa fa'aa warri waaqessu warri hindiidha kunniin akkanatti kaa'atan. Dabalataan kitaaba kanallee dubbisimee galiiti yeroo biraatitti isa kanallee ammoo Keersi Kreevis ka jedhamu namticha kana barreessi 16 The World 16 Crucified Saviors jedheetiin dubbataa yookaan fayyiftoota
jaatama addunyaa keessa jiran eenyuun dura kiristaaniti before kiraastii jedheetiin dubbata si galaa miti isaa kiraastiin yookaan ammoo kiristoosiin dura namoota jaatama bifa kanaan kan waaqeffamaatiin turan waaqni gubbaasanii gabbu'ee nuuf jecha nama ta'e achi boodaan ammoo gabbu'eetiin nuuf jecha rarraafame achi boodaan ammoo nuti fayyinee jedhanii kan dubbatan kuni warra waaqa tolfamaa biraa waan dhufeedha malee kuni nama qaluun nama ajjeesuun ilma namaatiin dhiiga ilma namaatiin hoolaa ta'ee namni eegasanii gorraamee nu fayya kan jedhu kun sirriidhaa miti jechuudha. Cubbuun nama biraatti nuti qabamna cubbuun abbumaaf cubbuun nama tokkootiif jecha nuti hin qabamna laata illa hin qabamnu. Cubbuun nama biraatiif cubbuun abbumaaf malee cubbuun nama tokkoofiyyuu miti cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbata akkana jedhe innis ittuma ofii akkana jedhe isin kan gadiiti ani kan oliiti isin kan addunyaa kanaati ani ammoo kan addunyaa kanaa miti akka isin cubbuu keessaniin duutan ani isinitti himeeraa jedhaan. Achi gubbatti maal jedheen isin cubbuu keessaniin ani nan adeema isin na barbaaddu cubbuu keessaniin ni duutuu jedheen. Cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaa baateetiin hin du'u. Aadam maaliif akkas godhe jedhee cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaatiin hin du'u. Rabbiin ibidda nama seensisu qabee Aadamaa muka nyaate jedhee Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru a'uudhu billah. Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru jechuudha. Dabalataani cubbuu namaadha dhaalamaa kan jedhu. Cubbuun namaadha hin dhaalamu. Namni cubbuu malee dhalata cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Si galtee cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Namni kan dhaalu yoo tolinna taate malee yookaan ammoo beekumsa walirraa dhaale malee cubbuu namni walirraa dhaalu hin jiru. Si galtee maaliif jennaan hojii gaariidhaan namni ka jannata seenu malee hojii gaarii hojjeteetiin malee cubbuun namaadha hin dhaalamtu jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Kan gara biraadha ammoo cubbuun Aadam nu dhaqqabdii kan jedhuu fi bismillah mee waan tokko dubbifna waan Quraani dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa 53 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhee dubbata. Am lam yunabba bima fi suufi Muusaa ayat 36 sila inni odeeffamne namtichi akkasitti mormu jarri akkana morman kun waan kitaaba Muusaa keessa jiru. Kitaaba Muusaa jechuun barreeffamaalee Muusaa Nabii Allah Muusaa alayhi salaam lafarratti dhiisanii biraa deeman. Wa Ibraahiim alladhi waffa kitaaban Ibraahiim isa waadaa guute san keessa illee waan jiru. Alla taziru waziratu wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaan baatu. Wa laysa lil insaan illaa maa sa'a. Akkasumallee nam tokko waan dalagate malee waan biraadha tokkollee isaaf hin jiru waan sa'a yoo soofa yuraa ka jiru. Isa kana ka jiru jechuudha. Amma suuraa Faaxirii irrattis ayat 18 irratti maal jedha? Walaa taziru waaziratun wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadha hin baattu jedheetiin dubbata. Suuraa Israa suuraa 17 faata 15 man ihtadaa fa innama yahtadii li nafsi. Namni qajeele lubbuma isaatiif qajeela wa man dalla fa innama yadullu alayha. Namni jallatellee lubbuma isaarratti jallin isaadha. Lubbuun takka cubbuu nama biraadha hin baattu wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nama tokko yuun qixaatnu haga ergamaa erginutti jaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala. Akka macaafaatti yoo deebine ammoo namni ibidda jahannam seene ibidda jahannam keessa Yesuus dhaqeetiin ummata kanatti lallabe achi keessa baasee jedhan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa tokko sun ergi waan tokko sun dubbatiin eegasanii nama ibidda seense ka jiru kun sirriidhaa miti jechuudha. Maal jedha asitti ammoo Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 rasinaa dubbisu lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti ofii isiitii duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaatiin hin adabamu yookaan abbaan cubbuu ilma isaatiin hin adabamu. Qajeelli nama qajeelaa isumaaf ta'a. Hamminni nama hamaas isumaaf deebi'a. Namni hamaan tokko garuu yoo cubbuu hojjete hundarraa deebi'ee ajajawwan koo hunda eege waan qajeelaa fi waan sirrii hojjete inni dhuguma ni jiraata hin du'u sii jedha. Namni ofii isaatiin sii galtee ofii isaatiin yoo ofii isaatii qajeeluma qabaate yoo ofii isaatii karaa Rabbiirra deemeetiin jedhe santu fayyada malee namni tokko balleessaan inni hojjete keessaa tokko iyyuu isattiin herreegamu. Sababii wantoota qajeelaa hojjeteef inni lubbuudhaan ni jiraata. Ani du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo Gooftaan jedha. Du'a hamootaatti duratti Rabbiin nama barbaade maal godha ka jettu du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo. Ayyee geesseetiin jira. Okay, sakandii sagal gara keessan taree sakandii sagal isaaf yoo inni dhiifame walii malee yookaan isaafis dabalamuu qaba. Tibeso. Dhiifama godheera rakkina qabu. Yaa akkasii. Okay. Okay. Amma jabaadhu kaa. Okay. Daqiiqaa 5 qabdu. Okay. Daqiiqaa 5 dura Tibeso eegalu. Okay. Okay. Ammallee yaaduma jalqaba jiru itti fufna moo wanni hin jijjiiramu? Wanni jijjiiramu jiru mata dureen sanuma. Wanni mata duree kana keessa bahuu hin dandeetta. Kudhaan sogoota inni ustaadha Arabii yeroo takka. Bakka daqiiqaa 5 isa kudhan isin godhee fita. Bakka. Eshi. Hayya. Akkasuma akkasumas akka xumurratti hin dheeranne manni soo kan annaadha.
اوكي دقيقه كده ثانيتين نمني مرينو مسر دبس نيغودا دقيقه عشان شان سان فدي ثانيتين دقيقه كنا غدايف غديف سمرو غداني تبيسو قبلتيرت Kau kau asir dunjat kap sim nendra. Daging kurang kurang mana so ya pena sofna. Acim bode daging session ka ya ada conclusion gona mo akam. Gafif debi dagasi. Aha. Gafif debi fi. Gafif debi bodo conclusion bemarra yalla. Garuf debi. Okay. Tole shi. Tole. Etikel kap sisa. Okay. Tole. Ini jalkaba Wangeli Yohanis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti yaada jiru osoo waan dhufee isinittiin dubbanne ta'eeti silaa cubbuu isinittiin ta'u ture amma garuu cubbuu keessa sababa qabdan sababni isaa Kiristoos ofii isaatii eenyummaa isaa isaan ibseera waan ta'eef iddoon baay'ee namatti tolu Wangeli Yohanis boqonnaa 8:24 kanatti dubbatte Wangeli Yohanis boqonnaa 8:24 irratti dubbiin baay'een Kiristoos jedhe kan namatti tolu katariiti obboleessi kiyyaa misunderstanding illa ta'uti beekaallee ka ta'u ka dubbate kan hin beeku akkana jedha mee isin dubbisa akkana jedha shi cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera aneenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin duutu kan inni jedhe yoo aneenyu akka ta'e beektanii natti amanuu dhabaattanidha yoo natti amantan garuu cubbuu keessaniif cubbuu namoota hundumaa dhagna isaatti baatee fannoo tolbee jedha macaafni qulqulluun yeroo dubbatu Phexros yeroo dubbatu akka jedhe lakkoofsa 24 irraa nu cubbuu jalaa duunee qajeelinaan akka jiraannu inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannoo tolbee madaa'uu isaatiin fayyifamtanii jedha macaafni qulqulluun kanaaf Kiristoos Yesuus cubbuu keenya dhagna isaatti baate kabira aarsaa namni namaaf hin ta'u yaada jedhu kaasaa turte eeyyee exactly nama kan taanetu namummaa ka fudhatetu namaaf aarsaa ta'a malee nama miti. Odoo nama ka ta'uti gaafa Abrahaam ilma isaa aarsaa dhiyeessu Waaqayyo itti jal'isa ture. Kanaaf namni namaaf aarsaa hin ta'u. Abrahaamiin qoruudhaaf yookaan immoo hagam akka inni Waaqa jaalatu madaaluudhaaf kana godheefi yaada kanarratti akkana jedha. Kun immoo ergaa Yohaannis 1:17 irratti cubbuun du'atti nama hin geessine jira. Cubbuun du'atti nama geessu jira yaada jedhu kaaftee jirti. Interesting iddoo biraatti ifa godhee hiika. Hafuura qulqulluu arrabsuun cubbuu dhiifama hin qabnedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waamicha oduu cubbuun akka cubbuu ta'u beettee garjabinaan hojjettee fi kan wallaalaan hojjettee jechuudha. Kanaaf kan wallaalaan hojjette gaafa cubbuun cubbuu ta'uu isaa barte dhiifama yoo gaafatte yooma san dhiifamni si godhama garuu oduu beettu garjabinaan yoo hojjette Ibroota boqonnaa 6 irratti kan ammoo badhina lafa kaa 10:26 irratti illee kiliir godhee lafa kaa. Okay gara yaada jalqabeetti gara xumura isaatti dhufa. Okay akkuma dura dubbanne Sahih Muslim lakkoofsa 100 fi keessatti hafuudhaa jedha jannata keessatti jechuun dabalataan amma sammuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa 21 irratti innal ladhiina sabaqat lahum minnal husnaa warri dhugumatti warra nu irraa milkiin isaaniif dabarte isaan sun ishee irraa fageeffamuun eenyurra ibidda jahannamirraa fageeffamuun amma sammuu suuraa 27 irratti nama gaarii dalage mindaa gaarii sana caalutu isaaf jira isaan guyyaa san rifannaa irraa nagaa bahoodhaa jedha waan tokko rifannaan tokkollee isaan hin tuyxuu jechuudha nabi rabbiidha alayhi salatu wasalam maal jedhanitti hin dubbatan kun laal sharhu nawawi ala muslim ka jedhu laa yadkhulu an-naara insha Allah min ashaabil shajarati ahadun min alladhina bay'u tahtaha ibiddan seenuu jedhan warroota nabeellaman mukatti jalatti beellaman isaan irraa fuudha isaan irraa nam tokkolleen seenuu jedhan san irratti al-imam an-nawawi maal jedha wasahihu jedhan dubbiin gaariin anna al-murad bil wurud wuruda kan jedhame sun achitti al-murud ala as-sirat sirata irra dabruudha jedhan dubbiin gaariin isa kana kan lugaanilleen hadiisnillee deeggaruu jechuudha kun gama kanaan ammoo ka inni dubbate keessa jechuudha ka inni dubbate keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dura dursee walaqad dhara'na haa ta'u waan warra asin dura rabbiin nama milkaa'uu fi nama milkoomnellee beekuudha sanii wal qabateeti isa sanii wal qabatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jannataa guutuyyuu beeka warra ibiddaalee durumaa beeka maal jedha as keessatti hadiisa kana sirriitti ilaali alqadar lil firyaabi ka jedhu hadiisa 49 maal jedha Imraan Huseentu jedha namtichi wayiidha yaa ergamaa rabbiidha
warri jannataadha warri ibiddaarra ni beekamani jennaan jedhan maaliif dalagnere jennaan dalaga hundinuuyyuu laafifamaadha jedhan nabi rabbiidha alayhi salatu wassalam hundinuu laafifamaa jechuu maal jechuudha warri jannataalleen waa warra jannataadha hojjeta ati yoo jannata gaafa duraa rabbiin jannata tibbeesoo waan jannataadha hojjeta jedheetiin beekee jiraate wama rabbi beekee san hojjeta jechuudha waa warra ibiddaa dalagda'u jedhee beekee wama san hojjeta waan fuulduratti dhufuudhaaf deemu rabbiin subhaanahu ta'ala beekee barreesse jechuudha malee rabbiin murteesse akkana haa dalagu tibbeessoon awwala akkana haa dalagu jedhe jechuudha وان فلدرا مال جل النبي ربي عليه الصلاه والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له جان اما اهل السعاده ور ملك اجرا فييسرون لعمل اهل السعاده ودلغا ور جنات ور ملك تيف لا فيمان ور هون غدامو فييسرون لعمل اهل الشقاوه ودلغا ور هون غوتيف لا فيمان جدًا سيغلتي وان قدراتي ولك ابدي حديث يدو اتفيد سون غوتو نسا ربي سبحانه وتعالى درسي بيكا جچون كانوا كان سكبراد امو كان براد امو واي ونا كان والقبتي وان بريفماتي والقبتيتي مچا فارفنان دب سنيت فكاتا فارفنا بكون فرت مرت يمس اني كونو اني نندوفا مرا مچافا كيست اناف كان تو چافا ميراجن مرا مچافا كيست اناف كان تو چافا مير دبلتا مچافا فارفنا بكون جاتي مسغال مچافا ور جراتون اتچافا من كيس مكان اساني هابليفم اسا ور قجيلو توجين هنچافا منجل jechuun akkana jechuun duruma rabbiin subhaanahu ta'ala ka beeku nama ta'uun koo utuu hin beekamin iji kee na arge dhaladhee barri jireenya koo lakkaamu utuu hin jalqabin guyyoonni anaaf yaadaman guutummatti macaafa kee keessatti caafaman jedha macaafa keessatti caafaman jechuun rabbiin dura beekee caafame jechuudha isa kana wal qabatee rabbiin dura beeka nama jannata seenu nama ibidda seenu kan jedhu bal'inaan itti dhufuu dandeenya macaafa lallabaa keessatti wanti amma jiru isuma dur tureedha wanti si'achi ta'us isuma dur tureedha waaqayyo isuma darbe deebiseen fidaa jedha سيغلتي كنافو واقعي دوران بيكا كنا سديسي ديبس ان شاء الله كانت تبومناتون اوكي اكا مارغاجو تي سديكا شوشان داولو في الكمافيا دوران زيندا بريدي كديكا شوشان فريق يان سيندا بريدي كان مو اكا بامركتي انا سمرسا جروانتيف بركام ديكا شني كنت بلامو كما اوكي تيبيزو توف اوكي actually deega shashan jenne tumurreerra amma gara discussionittu du seenne baay'ee gaariidha yaada gaafii deega shashan haa dabalamtu tibbeesso wama rakkisu deega shashan dabaleetiin anillee deebiseen geessine wannaa jenna araaran fedha malee aarsaa hin fedhuutii jedha aarsaa gubamu caalaa waaqa beekuu nan fedha jedha rabbiin isa beeku araara isaa aarsaa jechuun durumaa wanni itti fedhamee fi rabbiin akka namni isa beekuuf malee rabbiin hin nyaatu inni guubar rabbiin aarsaa fedhaa aarsaa malee hin ta'u cubbuun ka jedhamu kun waan sobaati waan sirriidhaati miti faarfannaa boqonnaa 40 irratti ati aarsaa fi kennaa hin feene gurra koo goruu naa banteerta aarsaa gubamuu fi aarsaa cubbuu ati hin barbaanne jedha rabbiin barbaadee osoo hin taane siigaltee aarsaa cubbuu wama kanni osoo hin taane rabbiin akka namni isa beeku akka gara aarsaatiin isatti kalaan barbaadee jechuudha. Milkiyaas boqonnaa jaarratti ani maaliinan fuula waaqayyo dura dhufee fuula waaqaa ol gubbaa jiru duratti sagada ani aarsaa gubamuun jabbii waggaa tokkootiin fuula isaa duratti dhiyaadhuu jedha laa hin danda'amu kun waaqayyo korbeeyyii hoolaa kuma hedduutti zayitii laga kuma 10tti ni gammada hin gammadu ani ilmoo koo hangafa sababii akka kootiif sababii lubbuu kootiitiif dhala garaa koo aarsaa dhiyeessuu hin fayyadu kunis yaa nama inni waan gaarii si argisiiseera waaqayyo maal sirraa barbaada murtii qajeelaa kennuu fi araara jaalachuu akka ati gad uf qabdee waaqa kee wajjin deemtu sirraa barbaada miti jedha rabbiin subhaanahu ta'ala tole jechuudha wanee wani sirraa barbaadu rabbiin aarsaa nyaataa fi miti dhugaatii fi miti wani rabbiin namarraa barbaadu sigaltee dabalataan amma samoo ermiyaas boqonnaa jaarratti waaqayyo akkana jedhe karaa qaxxaamuraa irra dhaabbadhaati ilaala daandii durii iyyaafadha karaan gaariin garam akka jiru gaafadhaati irra deema lubbuu keessaniif boqonnaa hin argattuuti isin garuu nu isarra hin deemnu jettanii jedhe ergasanii maal jedha ixaanni biyya ishee baati dhufu yookaan qayyi biyya fagootii dhufu maal na fayyadaa jedha aarsaan keessan kan gubamu fudhataman qabu maaliif fudhataman qabu isaan waan rabbiin hin beekneef jecha aarsaan cubbuu wamaafni kunniin guutuun isaatu mataan isaatu bakka itti godhamu qaba aarsaan saatii kanatti barsa aarsaan maan hin jiru yesuus hin durayyuu hin jiru bar haga manni qulqullummaadha kan lammaffaadha haga ijaarame yesuus hin durayyuu hin jiru badeetiin jira durirraayyuu kaasee jechuudha faarfannaa boqonnaa 51 irratti ati aarsatti hin gammaddu malee silaa nan dhiyeessa ture aarsa gumatti hin gammaddu aarsa waaqni fudhatu hafuura cabaadhaa jedha yaa waaqati garaa cabaa fi kan gaabbu hin tuuffattu jedha ati gara rabbii deebi'u rabbii kan keetti deebi'uudha wanni rabbiin sirra jaalatu malee ati aarsaa dhiyeessuudhaaf miti jechuudha kanarra waan baay'ee jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti suuraa 22 irratti jechuudha suuraa 22 irratti akkana jedheetiin dubbata
سورة لكوسة سودة مجرد والبدن جعلناها لكم من شاعر الله وريقة سي وريق دني جعلناها لكم من شاعر الله جتشون بيلدوتا وريقة كعبا ملتولي ربي الرئيسيني في قوني جدا أكنا جتشون ربي نياتا فسنتاني ربي سبحانه وتعالى ملتولي إسافتولي جتشون فون إسانيتي في إيقن إساني ربي برنقو garuu sodaa rabbii kan isin biraa ta'etu isa bira ga'a jedha. Aarsaan waa yaachisaadhaa miti rabbiin kan hin barbaannellee aarsaan haa dhiyeessaallee jedhee waan akkasiidhaa hin dubbanne jechuudha. Kan biraadhaa immoo bakka kanatti waan si dhiyeessuu barbaadu jira waan ati dubbatte san irraa jechuudha. Waan duratti ati dubbatte san irraa waan si dhiyeessitu jira jechuudha. Macaafa duratti waan ati dubbatte rabbiin nama jallisa uumamu ka jedhuun ijoolleen sun roobee boqonnaa sagalee irratti ijoolleen sun otoo hin dhalatin isaan keessaas tokkollee gaarii yookiin hamaa otoo hin godhin akeekifoonnaa waaqayyo dhaabbataa akka ta'uuf. Dhaabbata akka ta'u namni sun dhalatin osoo wannan jedhin osoo dhalatin rabbiin fo'ata ka barbaade fo'ata ka maal godhu barbaadaa jedha akka waamicha isaatitti malee akka gocha namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf inni hangafni isa qutisuudhaaf in hojjeta jedhamee haadha isaaniitti himamee ture jedha akkuma caafame ani Yaaqoob nan jaalade isaa garuu nan jibbee jedhee jedha akkana jechuun osoo hin dhalatin dura rabbiin abbaa barbaade filat Phaawulosiyyuu uumama biyya lafaa dura nu filate jedhaami uumama biyya lafaa dura nu filate jedha bar Efesoon tokko lakkoofsa afur irratti jechuudha. Roomee irratti maal jedha? Roomee irratti maal jedheetiin dubbata? Egaa inni nama barbaadu araaran godha, nama barbaadus mata jabeessee hin godhaa jedha. Nama barbaadu araaran godha. Duratti rabbiin araara akka abbaa barbaadeef godhaa jette, abbaa barbaadeef godhaa jechuudha. Kan gara biraadhaa ammoo wantoota ati dubbatte keessa wanni deebisii kennu waa'ee Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Waa'ee Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam bira osoo hin ga'e waan xiqqoo siisiitu ka. Sunis maalidha jennaan waa'ee jallisuuti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyuun jallisaa kan jiru. Rabbiin kan jallisu suuraa lammaffaa irratti ata diidami jaarratti. Dhugumatti rabbiin bookees taatee waan ishee irra guddaadha. Fakkeenya taasisuun saalfatu jedhee maal jedha akira irratti kanaan namoota baay'ee jallisee namoota baay'ees qajeelche finciltoota malee kan biraa ittiin hin jallisuu jedha. Finciltoota malee sirriitti arguu jirtaasa. Rabbiin finciltoota qofa ittiin jallise. Malee callisee nama lafaa kaaseetti waan jedhaami. Kan biraadha ammoo waan ammatti dubbatte Nabii Muhammad alayhi salaam araarri godhamee kan jettu araarri godhamee jira. Nabiyyoota hundumaa godhame. Cubbuudhaa miti ammoo cubbuu sun taane nabiyyootaaf karaara godhamu wanti xiqqoo dogongora takka takka irraa argamtu akka cubbuutti dubbatamu. Fakkeenyaaf Nabii Allah Ibrahim suuraa 14:41 Rabbii kiyya cubbuu kiyya naaf dhiisii jedha. Cubbuu kiyya gooftaa kiyya anaaf haadhaaf kiyyaa fi naaf araaramii jedhee dubbata. Nama hunda haadhaaf abbaa kiyyaaf illee araaram jedheetiin dubbata. La ilaha illallah. Da'iiqaani in xiqqaatte. Ayyee. Daqiiqaa takkitti tibeessoo qabda haqa wal qixxeessoo qaban ta'e daqiiqaa takkitti tibeessoo galle tufa. Laaka wannaa deeme sammoo. Kamana fincaanii deeme. Okay, marii kana fakkaataa waa khiruudha. Sila osoo barbaade osoo fedha kiyyaati sila akka wantoota kanneen irratti deebii kennuuf jecha wantoota inni kakaase kanneen akka sirreessuuf jecha osoo daqiiqaa 5 dheerate sila. Hedduudha sina jedhaa laakii yoo fedhe wannaa danda'ini. Okay, laa gaafachuu keessan bareeda isis gaafachuu qaba. Tibeessu. Yaa. Sillachuu amala gaarii waan qabdaniif daqiiqaa 5 isin daga. Ingaa yaadota amma yaada waliigalaa ka'eera generally amma bifa gaafiitiin waliin qabna. Biraa kan kaaneef yeroo taanu marii biraa mariisuuf daqiiqaa 8 qofa isin kenna. Yaa okay. Tumurishi waluma faana an dhumara dubbadha. Tumura. Okay, ustaadha wal daqiiqaa keessan wal kaamera chigaragalcha baraji. Sila wantoota inni dubbate sanitti deebii kennuun dirqama waan naati ta'eef. Ustaaz amma laala inni dubbattanii qoy amma daqiiqaa 5 ammallee deebinee daqiiqaa 3 ampilaandiidha jechuudha kan jalqaba dubbanneen irraa garagara deebiiti uduu gabaabsine baay'ee natti tolan sa'aatii 5 walakkaa ta'eera amma akkuma isiniin jedhu ani Itoophiyaa keessa jira. Waan nyaanne ta'ee si wajjin haasa'u jira abshiri. No suniif daa'imman disarbii gochuun xiqqoo garagara. Akka isaan daqiiqaa 5 golee daqiiqaa 5 dhumaati. Walii qabaati daqiiqaa 5 xumuraa godhaati wanna jedha gara xumuraatti deemna. Itu fufaa. Okay. Ayya daqiiqaa 5 naa kenna itti qoosiidha deebii wantoota kana deebisuu na barbaachisa waan ta'eef. Okay. Xumuraati kun ka xumuraati jechuudha kun. Okay. Akkana jedheetiin dubbata Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabii Allah Ibraahimiin suuraa 14 irratti naaf araaramii jedha Ibraahim alayhi salaam.
دبلت أنا مسمو نبي الله هود عليه السلام أكن جرى سورة كرة تقفى فرتمي تور برتي وإلا تغفر لي نويس أكن جرى جرى أتي يو أتي ناف أرارمتي رحمة سنافين قدي ورا هون كان راتا جرى أرار إسام مال جرى نبي الله نوح عليه السلام وان برا بلسمتي يا ربي متاكي أنا جانا باسي شبون نبي يو ترى نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام شبوه جتني رامي والنسان جتما